911 455 3 qabattanii bilbiluu dandeessu directly gaafachuu dandeessu. Akkasumas immoo gombisaa.ogeeyyii@gmail.com naayitanii ergaan ergitan gaaffii keessan isaan qaqqabuu danda'a jechaadha. Namoonni har'a nu wajjin jiranii warri jalqabaa Dr. Bayyan Asoobaa kan jedhamanii as ogeessa seeraatii hundumti keessan ni beektu. Professor Asfaa Bayyanaa hundumti keessan ni beektu. Saayinsii hunda isaanii wal barsiisuun baay'ee waan nama barbaachisu miti. Obbo Tashaalee Abarraasii mana murtii Oromiyaa biyya keessaatii kan gaggeessaa turanii ni beektu. Isaaniinis yeroo baay'ee argitaniittu wajjin turaa jennaa. Qabxii nuti irratti haasofne inni guddaan haala amma Oromiyaa keessatti ajjeechaan hidhaan wanti garaagarii kun gaggeeffamaa jiru irratti yaada isaanii siin barraa. Haalli kunillee karaa seeraatiin maal fakkaataa kan jiru mootummaa kanallee seeratti dhiyeessuu hin danda'amu kan jiru irratti yaadillee yoo jiraate siin biraas gaaffii dhiyeessuu dandeessanii. Inni lammataa adeemsi qabsoo Oromoo maali? Garamitti deemaa jirra? Daandiin isaa maal fakkaata? Furmaati isaa akkamittiin Oromoon walitti dhufee galmaan ga'uu qaba isa jedhu irratti yaada nuu hiruu jedheetiin abdadha. Bakka nagaan dhuftan isin jedha hundumti keessan. Tolega, itti seennaa isa jalqabaa obboleessi keenya obbo Nuree as gara Kalgariitii karaa teknikaan kan nu gargaaru obbo Garbii Nuree Saddanirraatii kan nu gargaaru isaan karaa teknikaatiin baga galatoomaa isin jedhama kan dhaggeeffattoota keenya hunduma isaaniitiin. Mee yeroo itti seenyu gaa mee dura otuun gaaffiitti seeninii haala jiruun quba isin qabachiisa. Har'a Oromiyaa keessatti ajjechaan iddoo hundumaatti dhiya Oromiyaa Gujii Boorana qofatu hin taane iddoo hundumaatti bal'atee tuufaatee jira. Ba'a Oromiyaa Harar keessatti innaa ilaaltan torban lamaan darbe sanaa nama ijoollee qabu abbaa ijoollee waajjira mootummaatii hojjetu nyaachisanii ajjeesanii soora bineensaa yookiin soora waraabessaa gochuudhaan mataadhaaf uffata isaa qofaan akka argame isa qofaatu hin ta'in egaa namooti baay'een akka du'aa jiranidha namoonni kan haasa'anii. Haati ijoollee ishee afur lafa keessee ijoollee ishee duratti ajjeesuudhaan ijoollee iyyumatti hambisuudhaan ijoolleen kun saayikoloojikaalii illee miidhaa hammamii akka irra ga'u wanta wal nu gaafachiisumanii mootummaanis waan wal laalamanii yoo beekaa godhirraa kana fedhe. Namooti kumaatamaanii haalli kun iddoo garaagariitti bal'atee itti fufaa akka jiru argina jechuudha. Oromiyaa keessatti karaa marraa nama butanii callumanii gaaffii tokko malee maneedhaatti darbatanii gashuun seeraa ala itti fufeeti jira. Kan itti fufirri immoo har'ama yeroo vaayirasii kana keessatti nama kuma meeqa iddoo tokkotti kaambii tokkotti naquudhaan nama 100 meeqa ruumii xinnoo tokkotti naquudhaan holola garaagarii gaggeessuudhaan uummata bulchaajessaa jeeqaa haala gadhee keessa akka jiru agarsiisa jira. I am so really mad. An baay'ee aariin jira isin akkasitti yaaddan beeku. Wanti kun utuu wanta suuta dhimee haasa'amu danda'anii iyyamee haasa'amuu dubbatamuu waan irra jirudha jedheetiin amana. Mee Profeesar Asfaa Bayyanaa irraan jalqaba. Profeesar akkamitti ilaaltu meesinu? Aarii fi gadi fagoo natti dhaga'amti. Dhugaa fotoogiraafii tokko feesbuukii irratti gaafa arginu hinnaana. Amma dulluma keessa ta'een beeku galgala iji koo baay'ee jiiteen rafa. Amma ragaa ol aanaa immoo qabna. Lakkii kana warra cannuma jedhee mootummaa maqa balleessuuf dubbattutu maqa nu balleessuuf dubbataa kun hin taane shaneedhaa abaluudhaa jedhamaa ture. Amma ragaa ol aanaa karaa seeraa booda hiriyoonni koo warri seera beekan itti hidha'u ta'a. Ragaa guddaa jedhee kan hin fudhadhu riippoortiin guddaan Amnesty International gadda baase kuni ragaa ajaa'ibaa fuudhee gadi ba'e. Achi keessatti waan tuttuqaman kan baay'ee nama sukkaneessanitu jiru. Fakkeenyaaf extrajudicial killing jedha. Kuni sababa malee nama ajjeesuu jechaadha. Namni tokko sababa malee yoo du'u nama qaanessa, nama rakkisa. Kan keenya kumaatamaan du'aa jira. Reep jedha. Ana jedha miti. Oromoo tokkotu salolutu jedha miti. Beektaa kana kan jedhu qaama addaa Amnesty International kan professional ta'e kan dhaqee qoratee fidetu jechaa jira. Gudeedamaa jiru dubartoonni Oromoo jedhee kan hime.
amnestiidha. Burning homes mana gubaa jira mootummaan security mootummaan jedhaa jira. Mootummaan mana bisabasaa gubaa jira jedha. Ana jedhe miti Oromoo gara biraa jedhe miti. Kana Amnesty International jedha. Mana guutuu family hidhaa jiru jedha. Kana baay'een keessan beektu. Manni hundi ijoolleen abbaa walitti qabamtee hidhamtu kan nyaata geessu hin jiru. Namichi kun achii bahee ijoollee isaallee guddisuu hin danda'u. Gara jabina ajaa'iba addaati. Endless beating jedha. Nama ergi to'annoo jala oolchite titiisa isaa humaaf tuqxa. Endless irritti deddeebi'anii reebuu namaa jedha. Amma kana gara jabinan amma si tuttuqe kana peejii 50 riipoortii sana keessatti irra deddeebi'ee ibsa Amnesty International riipoortiin kuni kan amma harka bitaatiin qabiiti yoom dhufe riipoortiin kun otoo muummichi ministeeraa Nobel Prize badhaafamee waggaan guutiin kana wal bira naa qabiga waan akkasii lafarratti ta'ee hin beeku. Namichi nagaa buusuuf dhufe nagaa booressuu miti beekta. Nagaa gara jabinaan booresse hammina kanaan dura umrii keenyatti hin agarreen saba keenya akkasittidha. Reebaa jira ajjeesuu jiru. Ajajaan immoo isa beeku. Quba nama biraatti qabuu hin danda'u. Seera biyya sanaatiin raayyaan biyyaa eenyuuf ajajama? Muummicha ministeeraafidha ajajama. Akkamitti kun gaaffii jalaa ba'a? Kun akkamitti naman aarsu? Beektaa dheeressuun barbaadu seeraan bulla jenneeti mootummaa seera hin beekne jala lindheeddan qabne. Kanaaf waboon seera jechuuf hin deemu. Akkamitti seeran ta'u? Ofirraa ittisuun isa akkas kunoo qaamni alaa fidee ragaa wabi lafa sii kaa'ee akkamitti yoo ofirraa ittiste seeraa ala taata. Mee kanuman dubbadhee itti deebina yoon dheeresseera ta'e dhiifama. Oma rakkoon qabu. Waan dheeressitan isin qabdanii mee obbo Tashaaleetiin ce'aa tuun gara Dooktar Qophii bira naqini. Ani yeroo nama tokko ajjeesanii bineensa nyaachisanii ijoollee xixinnoo haadha biratti maasii keessaa kottu ajjeesanii maakotu na goota jechaadha. Aarii intaanedha. Amma Ameerikaa diideen gadda nama tokko poolisiin ajjeesanii Ameerikaan goodaatii gararraatti abidditti qabatee jira jechaadha. Mee yeroo kana yaaddu maalumatu keessa gadi dhaga'ame obbo Tashaalee? Ibsuun rakkisaadha waan akkasii. Tasuma wanti kun baay'ee nurra bubbula. Har'a kan jalqabe miti. Namni meeqatu ajjeefamaa ture. Kanaan dura nama ajjeesanii bineensa nyaachisuun dubartii gaara suufiisa yeroo dheeraa duraa quba qabdu. Namni meeqatu akkas ta'aa ture sayyoo ilaaluudha, lakkaa'uudha. Kan inni hin beekne yoo meeqa raasa jedhu baruun nurra jiraata jechuudha. Karaa Oromiyaa lixaa fi Gujiif Booranatti waan ta'aa ture dukkana godhanii intarneetii delibereetlii cufanii silkii bilbila cufanii ittiin godhanii cufanii waan isaan godhaa turan kan beektanidha. Oromiyaan dirree waraanaa kan taate akka muummichi ministeeraa Abiy dhufeen dirree waraana hin labsamne seeraan heeraan hin beekamne labseeti Oromiyaan dirree waraanaa turte. Namni meeqatu ajjeefame quban qabu. Namni 10,000, 30,000, 100,000 lakkaa'amu qeessaa irraa buqqa'ee dukkana keessatti badiin guddaan irra gahaa ture. Oromoon kana hunda jijjiiramni dhufaa jedheetu kana dhibee kana dhaggeeffachaa ture. Gaafa kana ta'u deliberately jijjiirama nan fida jedhee namichi kun erga seenee booda kaayyoon isaa inni guddaa inni godhate Oromoo cabsuudha. Qorqalbii isaa cabsuudha. Piroojeektii kanadha kun isaan harkaa baheetu
kan obboleessa keenyaa kana isa mormisaa diidatti argame hundi keenya iyyuu argaa turre sanadha. Du'uusaa qofaa miti kan nama dhukkubsu beeke. Erga inni du'ee booda waan isaan haasa'an kan nama dhukkubsu. Maaltu haasa'amaa jira? Maalli isaan feesbuukii irratti kan baasaa jiran? Ajaja isaatiin kan guyyaa guyyaatti as bahee Oromoo arrabsaa oolu hin beektu. Maqaa isaanii dha'uu nu barbaachisaa miti. Nama kanaaf signiifikansii Oromoo irra jira. Garuu qajeelfama isaatiin itti gaafatamaan dhaabasaa jechuudha. Guyyaa guyyaatiin as baheetu Oromoo arrabsaa oolu jechuudha. Inni immoo kan caalaa nama dhukkubsa. Isa lammiin kee bineensaan nyaatamu miti. Isa lammiin kee gudeedamu miti kan si dhukkubsu. Inni dhukkubni isaa xinnaa ta'e jechuudha miti. Irratti dabalan immoo sitti qoosu jechuudha. Waakkachuu qofaa miti. Abalutu kana godhe jedhaniiti sumaan deebisanii arrabsu. Oromoo maqaa kee geeddaranii dhaaba kee maqaa isaa geeddaranii dhaaba siyaasaa hin qabaattu instituushinii adda. Amnesty International irratti waan isaan barreessaa jiran asuma agartan kanadha. Amnesty International dhaaba baay'ee kabajamaadha. Gabaasni Amnesty International dabarse kun baay'ee hanquudha beeka. Hundeesaa irra gahee waan hundaan baafa. Amnesty International yeroo baay'ee gabaasa isaan baasan walitti dhiyaanne hin beekna. Yeroo baay'ees waajjira isaaniis dhaqee akkaataa isaanitti hojjetanis quban qaba. Yeroo Claire Beestanfaa ani Oromoo waan ta'eef ajjeefama mata duree jedhuun isheen baafti. Because I am Oromoo jettee kan isheen baafti quba qabdu waggaa muraasa dura jechuudha. Oromoon Oromoo waan ta'eef sun irratti raawwatamaa ture. Human Rights Watch akkamitti akka Oromoon basaasamu keessattuu Oromoon akka basaasamu qofa miti. Qeessaatti, mana isaatti, biyya alaatti, biyya keessatti waan Oromoo irra gahaa ture baasaa ture. Inni ammaan hammaatee tasaa. Wanti hammaateef ammoo Oromoo irratti xiyyeeffate. Ammaan kana beekaa Oromiyaan bara qayi kokkab zamachaa jedhamee Eertiraatti duula godhamaa sana wajjin wal fakkaata. Gaafa mangistuun sana godhaa ture sana jechuudha. Waraana kilaastar boombii irratti facaasaa ture wajjin wal fakkaata. Loltuu gamtokkootiin Oromiyaa keessaa leenjisuu bakka adda addaa irraa fidanii gambiraatiin humni waraanaa Oromiyaa irratti bobba'ee labsii tokko malee jechuudha. Waraana injiraatii waraana labsaniiti nagaa dhabamsiisaniiti akkas godhaa jiru jechuudha. Isaan qofaa miti dubbiin kun akka inni hundee godhuuf egereen keenyallee akka badudha kan godhamaa jiru. Kana caalu kana nu yaadu duguggaa saniitu Oromootti dhufaa jira beekaa. Jarri kun Oromoo cabsuu qofaa miti. Otoo waan fe'e ta'ee dhaabachuuf nama deemu fakkaatu nama kana deemsaa olaatu jechuudha. Guyyaa aangoo qabate irraa eegalee waan muummichi ministeeraa godhuu jalqabee olaatu maaltu dhufaa jiras jedhutu si yaaddeessa. Sodaachuuf aaruun akkuma Salomoonis jette akkuma Profeesar Asfaas dubbatanii nama aarsaa nama boosisaa garaa nama gubaa hirriba nama dhowwaa halkan rafuu guyyaa qalbiidhaan yaadanii waan hojjetan hojjechuun hunda keenya rakkisaa jira. Oromoon inni keessa jiraatu wanti rakkata ani hin beeku. Ani hin beeku tasuma. Garuu Oromoon bari rukutamuu isaa qofaa miti. Kun beeka sagantaa irratti baafataniiti Oromoo naannoodhaan godinaan qooduudhaan biyya keessatti biyya alaatti piroojeektii tolfatanii deemaa jiru jechuudha ammaan kana. Wanti sodaachisu sagantaa maaliitu kana duuba jira arguun isaa rakkisaadha. Kun waa'ee seeraa kaafte jennaani waa'ee seeraatiin nama gaafachiisa eenyuyyuu jalaa bahuu hin danda'u waan kana jira. Gara seeraatti dhufnayyuudha. Dhufna gara seeraatti. Mee ifama bote jaalessu kutu qofa. Dr. Bayyan mee utuu kan biraatti musiiqii akkuma dhala namaatti Oromoo yoo adeemsinu yaa Oromoo yoo adeemsinu. Nama tokko ajjeesanii mana isaatii nama nagaan jiraatu fuudhanii ajjeesanii bineensaaf soora gochuun jechuudha bineensaaf soora. Ijoollee haadha malee hambisuun abbaaf haadha ol irraa ajjeesuun ijoollee jalaa fuudhanii reeffa isaanii fuudhanii fayyaa biraa fuudhanii reeffa fuudhanii kan ijoolleetti kennuun warra maatiitti kennuun akkuma nama tokkotti I don't know maal jettume. Well, galatoom Solomon akkuma obboleeyyan kiyya dura dubbatan Profeesar Asfaa obbo Shaalan dubbataniiru sanirran deebi'u.
maaltu itti dhaga'ame? Yeroon dhiitamiinsa mirgoota namoomaa Oromoo irra ga'aa jiru argu. Yeroo keezii nammaati kaafte kuni namni tokko kan mootummaa saniif hojjetu odoo gara hojii deemuu humna security mootummaatiin ukkaanfamee probably dararaan guddaan irra ga'ee ajjeesanii morma isaa akka sa'aatti gorra'anii irraa kutanii waraabessaaf darban yeroon dhaga'u afaan Ingiliziitiin maaliif hin jedhee I was speechless. Waanuman jedhu jechuman daaraanatti dhaga'ame ibsuun hin dhabe. Baay'een gadde obboleeyyan jedhanii. Deebee yeroo yaadu maali warri aangoo mootummaa harkaa qabu gocha akkanaa namarratti kan raawwatan maali? Isaan kun namaa miti bakka jedhu ranga'e. Bineensa yoo ta'an malee namni xinnollee namummaan itti dhaga'amu akkamitti gocha akkanaa namarratti raawwata. Yeroo Oromoo irratti wanti akkanaa ga'u jalqabaa miti. Ajjeesanii qondaalonni OPDO shamarree ol guddattu kanaan dura ajjeesanii gaara suufitti darban yeroo gooftaan isaanii TPLF aangorra ture. Waanuma gooftaa isaanirraa baratan ammallee warri bilxiginnaa jedhee maqaa moggaafatee Oromoo irratti raawwataa jira. Maaliif wanni deemaa jiru dhiitamiinsa mirgoota namoomaa hedduu nama aarsisa appalling. Dhiitamiinsi mirga namoomaa akkatti appalling ta'e kun kareefu Dr. Asawatti tuqe extrajudicial killing. Namni tokko odoo himatamee heerritti hin jigin warri waraana mootummaadhaa security mootummaa qabee akka fedhetti arbitrarily ajjeesu kun hedduu garaa nama guba. Wanni caalaa garaa nama gubu maali? Haala kanaan kan du'aa jiru Oromoo duwwaadha. Amma reetoroon haasaa kana seenu gimbitti nama tokko akkanumatti ukkaasanii ajjeesan. Oromiyaa guututti bahaa, dhihaa, kaabaa, kibbatti Oromoon du'aa jiru, ajjeesaa jiru. Maaliif kun ta'aa jiraa? Ati jennee of gaafachuu qabna natti fakkaata. Sababni hammeenya kanaa crime against humanity yakka namummaa irratti akka hojjetu mootummaa Abiy wanni gochaa jiru. Sababni kana gochaa jiruuf I think anaaf ifa. Innis maali? Gochi kun tokkoffaa Oromoo irratti hojjeta, Oromoo irratti raawwata, Oromoodha kan extrajudicially ajjeefamu, qabeenyi ka duraa barbadaa'u Oromoodha, dubartiin gudaadumtu Oromoodha, namni kumaatamaan manatti gurame kan hidhamu Oromiyaa keessatti waraana leenjisanii maqaa waraana addaa Oromiyaa jedhanii nama kuma kudhan caalu leenjisanii aanaa Oromiyaa hundatti bobbaasanii aangoo abbaa fedhan yeroo kan akka hidhan abbaa fedhan ammoo yeroo kan akka ajjeesan arbitrarily odoo heera tokko gurame ta'uudhaan kun maaliif? I think kun kataa jiruuf sababni ifaadha. Oromoon warra bilisummaa barbaadu, warra qixxummaa barbaadu, warra haqa barbaadu, warra sirni imperializmiidhaan Minilikiin ijaarame akka diigamee tarii yoo danda'an hariiroon qixxummaa irratti dhaabbatte ijaaramtee uummata kaanii wajji buluu warra barbaadu. Warri har'a immoo mootummaa Itoophiyaa dhuunfatee Abiyyiin hoogganuu kan barbaadan karagaalee reefu amma akka Amnesty International dhugoomsan agarsiisu. Sirna impeeriyaalummaadhaa kan Minilikii Haayilasillaaseen ijaaran deebisanii ijaaruu barbaadan. Sirni kun Oromoodhaaf iddoo hin qabu, qixxummaa Oromootiif iddoo hin qabu. Akee kanaaf ammoo isaan diina jedhanii kan ofitti himan. Recolonization jechuu dandeessa. Sirna kolonummaa, sirna impaayerummaa ijaaruu barbaadaniif diina jedhanii
kan ufitti himan hawwii bilisummaa fi qixxummaa uummanni Oromoo qabu. Kana cabsuuf Oromoo fixaa jiru. Hawwii bilisummaaf Oromoon qabu. Hawwii qixxummaaf Oromoon qabu. Hawwii abbaa biyyummaaf Oromoon qabu. Hawwii akka namatti kabajamee akka namatti human dignity qabaatee human security gitii jireenyaa qabaatee jiraachuuf Oromoon qabu. Uummata biraa miidhuuf miti. Akka uummataatti uummanni guddaan Itoophiyaa keessatti mirga kan hunda dhabee bara 150 jiraata. Akka jiraatu gochuuf kan godhaa jiru. Political objective isaa kana. Kana gochuuf ammoo waanuma minilik dur godhe deebisanii godhaa jiru. Maali kan godhan? Saba tokko cabsitee, hamilee isaa cabsitee, hawwii bilisummaa qabu cabsitee bituu kan dandeessu beekaa isaa keessaa yoo dhabamsiifte, hooggantoota isaa keessaa yoo dhabamsiifte, jaamaa yoo goote saba sanis gabroomtuun danda'ama, qabeenya isallee saamuu danda'ama. Waliigalatti kan deemaa jiru feezii lammaffaa deebisanii Oromoo cabsuu, Oromoo jilbiiffachiisuuti. Kanatti kan namaa dhagaan kan nama agarsiisu maali? Nuti akkatti gaddinee aarree boonya yeroo lammiileen keenya akkatti mirgi isaanii dhiitamu. Kan si dinqu kanatti gammaduu jira. Kan kanatti gammaduu jira. Warri har'a aangotti deebi'uu barbaadu. Nafxanyoonni zabanaa niyoo nafxanyaas. Hundi isaanii Oromoon ajjeefamuun isaan hin dhukkubsu. Oromoon dararamuun isaan hin dhukkubsu. Yeroo gochoonni seeruma isaan baafatanii dukkatti faalleessan kun jireenyi namaa heeraan kabajamaadha. Lubbuun nama tokkoo heeraa alam fudhatamu. Extra judicial kun dhoowwamaadha. Dubartii guddootuun dhoowwamaadha. Heera malee namni all these are written in the constitution in their laws. Oromoo irratti immoo kun hin hojjetu. Tolaga. Kana hojii kan hin kaasuu barbaadu. Nuti dubbanne we are outraged. Outrage guddaa, aarii guddaa, gadda guddaa nutti dhaga'ama. Namni Oromoo biyya keessa jiru hundinuu kanaan aariin fakkaataa itti dhagahamuu qaba. Hundatti yeroodha malee mana Oromoo hundaa ga'uuf deemu wanni kun. Taa'aniis du'uun, hidhamuun, ajjeefamuun, telefoonni kee waan bilbileefis ajjeefamuun hunda bira dhufuuf deemu. Kanaaf I think Oromoon akkatti outrage ta'uu qaba. Aaruu qaba. Aarii kana immoo ka'ee lolachuu qaba. Tajuu wajji dabaluu barbaada. Okay. Mee Profeesar Asfaw. Keessi koo karaa tokko Oromoodhuma du'a ijoollee Oromoo dhiiga Oromoo irraa dhangala'uu fi Oromoodhuma mataa isaatii deebileen gochuu barbaada keessi koo karaa tokko. Maaliif Abiyyeen kan enable godhee namoota baay'eedha. Kan aangoo sanatti isa fidee paaworii sanarra isa kaa'ee jira. Karaa tokko Oromoo namoota kana bileem godhee namooti baay'een yeroo sana Abiyyi duukaasii maalisii kana jedhanii deemanii dhaabolee siyaasaa warra kaan illee tiraayi gochaa turanii namootaan waan baay'eetu ta'aa ture jecha. Haa ta'u malee baay'een namaa immoo galagalee dhufeera. Naannee garuu dhumisaa itti gaafatamummaan mootummaa kan Abiyyi irraa jalqabee amma dhumaatti jechaadha. Dooktar Abiyyi itti gaafatamummaan kana nama biraa fakkeessee haasa'a yeroo baay'ee. Mee contributionii qaba Oromoon du'a ijoollee Oromoo kana keessatti Oromoo baay'een kan contribute godhe jira jettee yaaddu? Yeroo sitti qal'attu ofitti galagaltee maaliin balleessee Ameerikaa keessatti Monday morning quarterbacking jedhama. Sanbata kubbaa taphataniiti inni mo'ame sun dafinoo maaliif mo'ame kaleessa jechaa oola. Har'as sana gochuu ni dandeenya. Xiqqoo si yoo goone rakkoon qabu gara fuulduraatti
maal irraa barree maal gochuun nurra jiraa isa jedhurraa irraa barree fuuldura keenya qajeelfachuudhaaf. Garuu isa darbe irratti immoo yeroo keenya balleessinee walirratti duuluun immoo haadhuma isaa isa fuulduraa sana nu jalaa balleessuu danda'a. Kanaaf sirriidha. Akkanaan ilaalutti tokkoffaa dhibbarraa dhibba qeerroo irrattidha dippeend goone. Waggaa arfan darbe kana ammas kan jechaa jiru namni baay'een qeerroon ka'uu qabaadha. Seenaa biyya sanaa keessatti seenaa biyya adda addaa keessatti olaalte 70moota keessatti kan faranjiittis ijoolleen mana barumsaa yuunivarsiitii kaate akkuma qeerroo amma garuu fiixaan kan bahe civic society'n dhufee gaafatti dabalamudha. Har'as gabaabseedhuma kanaan dura sagantaa biraa irratti kana ibseera. Akkanaan ilaalutti qabsoon Oromoo qeerroo duwwaadhaan fiixaan bahaa jennee yaaduun suni dogoggora isaa olaanaa guddaadha. Ammas sanadha yaanna yoo ta'e fagoon deemu. Sabni qeerroo wajjin ka'ee qeerroo ammatee waliin hammina kana ama ajjeechaa jechuu bira dabarreerraa bara. Ajjeechaan isa waa balleessite jedhee si ajjeesee reeffa kee akka owwaalamu akka namaatti si gabaju ajjeechaa jettee isa si qalee morma kee kophaatti qaama kee kophaatti araabesaaf kennuus ajjeechaa jechuun dandeenyu lamaanuu afaan kun lamaanuu ajjeechaa jedha. Sana bira dabarreerra amma ajjeechaa keessadha jirra miti. Hammina keessadha jirra. Yaadni Dr. Bayyaan hime maaliif kana godhuu jedhee Itoophiyaa minilik deebisuu fi kolonii sana deebisuu fi sana isin sirriidha. Garuu hamminni kun sadha duwwaaf dhufe miti. Keessa ishee kan naan galle eessa akka dhufe kan ani hin beekne jibbatu jira. Keessa jibbi kun akkamitti uumamee akkamitti aramamee guddifamee asiin nu ga'e. Ijuma ati karaarra deemte ijuma ati telefoona kee qabaatti kan dhufee yoo lubbuun kun akkamiin akkas rakkasamu ta'e. Akkamiin takka beektaa namni Awurooppaa keessa ture hin salfata Hitler wajjiniin walitti fidu. Umammoo salfachuun nurra jira. Maaliif jibbi Hitler adda. Mucaa ajjeesu haadha wajjiniin. Amma kan ta'aa jiru ansana wajjiniin wal bira kaa'uu koo miti. Garuu takka waan taa'ee yaadu jibba isa akkasii sanadha na yaadachiisaa jira. Saba biyya tokko waliin jedhu keessa. Kanaaf maaliif ka'ee sana yoo quba ofitti galagashinee maal hireen keenya balleessinee irra laataa jennee sanarratti of qeequu baay'isuun dogoggorri numa jira. Dogoggora sanarraa haa barruu isa fuulduraa qajeelfannu. Garuu inni darbe harka guddaan the lion's share jedhama. Itti gaafatama guddaan kan jiru dadhabbii keenyarra otoo hin ta'in hammina mootummaa kanarradha. Hamminni kun immoo hammina dhalaa deema. Maaliif argitee namni akkasitti du'e argee ijoolleen kana argaa yoo gadi baatu hamminni sun hammina fida. Hammina gara biraa fida. Hamminni hammina alaa jechaadha. Kanaafi kun baay'ee nu addessuu qaba. Xixiqqoosaa amma hiriira eengadda ba'eefaa argineerra. Dogoggorri tokko kan ammayyuu ta'aa jiru. Ammallee kan keessaa irraa baraa jirru. Fakkeenyaaf hiriira eengaddaa Hararii fi bakka tokkotti Walloo keessattis ta'ee feesbuukii irraa agarre. Televizyiniin tokko hin dabarsine. Kan Oromoollee maybe dabarsanii hin agarreen ta'a. Hammina akkasii kan gadi ba'ee himu miidiyaan illee karaasaa fakkeenyuma tokkoon sii kennuuf jedha. Inward fighting ammayyuu nan arga bakka tokkotti.
diina isa guddaa raanfateeti Oromoo wajjiniif morkii walii laata achi as dhufee abalumaaf afaan Amaaraatiin dubbatee siin jedha. Afaan Amaaraa bar kibbaa makaabaatti Sumaaleedha amma Asoosaatti kan Oromoonis kan afaan Oromoon beekne jira. Kibbi akkuma jirutti sabni ollaan aga'uu jalqabee hamma dhaqee warra Sidaamaa gadiitti kan afaan Amaaraa duwwaadhaan walii galu jira. Afaan Amaaraatiin qabsoon Oromoo siyaasni Oromoo yoo himame bu'aa guddaa qaba. Qaawwa jira iyyuuti qaawwi sun duuduu qaba. Gadi bahanii maaliif afaan Amaaraatiin dubbate siin jedha. Ishee akkasii kana yoo of jalaa qixxeessinee ammoo tokkummaa unity of purpose tokkummaa irrattis yoo hojjenne frontal attack inni waaqeffatullee waaqa haa kadhatu. Inni qabeenya qabu qabeenya haa laatu. Hundi hammina kana dafee ofirraa dhaabuudhaaf qooda fudhachuu qabaa. Malee badiin bakka baay'eetti siyaasa keessatti badiin hin oolu hinuma dhufaa. Sanarratti yeroo keenya baay'ee gubuutu hin ta'in irraa barannee fuulduratti maal goonaa irrattidha haasaan guddaan kan ta'uu qabuun jedha. Baay'ee gaarii. Anillee achitti deebinee waa'ee isaanii haasofnaa yoo ta'u hin taane badiin sun maal fa'i constructively duubatti deebinee wal nyaannaa otoo hin ta'in badiin sun maal fa'i adeemsi dogoggora ture kana jennee lafa keenye kanarraa Oromoon hundumtuu gara fuulduraatti adeemsa gara fuulduraatti of eeggachuu qaba. Jennee innaa lafa keenyatti bortokkummaan isin amma jettan dhufa jedhetti nama Profeesar Asaffaan kan asfoo kan isaan haasa'an. Mee obbo Tashaalee maal jettamee kanarratti yaadi kun? Ani bakka Profeesar Asfoo sodaatan sana nan arga. Yoo wal balaaleffachuutti teenye distract karaa irraa maqnaa unity of purpose kan kana dhabna kan jedhuraati sodaataniiti. Anillee kana nan ittiin amana. Walitti garagaluun nurra hin jiraatu. Garuu immoo maalidha gaafa sana kan dogoggora isa jedhu otoo hin bariin gara fuulduraatti deemuu hin dandeenyu. Har'allee sana dabaluu waan dandeenyuuf jechuudha. 2016 sirna mul'achaa ture. Gaafa mootummaan sun kufuuf ka'u. Dhaabotiin siyaasaa Oromoo walitti dhufanii mari'atanii mala tokko tolchuu qabu kan jedhu yaadni ture. As Londanitti dhimma kana anayyuu ka qopheessa jechuudha. Gaafa qopheessinu waliin mari'adhaa koottaati. Mootummaan kun deemuuf jira. Leadershipii tokko generate godha. Hooggansa garamitti deemna waan mootummaan kun waa tokko gaafa ta'e kan jedhu waamne. Waan nan irra gahe suuquma qabdan sana jechuudha. Sana booda immoo waan biraayyuu dhalate bakka biraatti gaafa deemu. Sanarraa maal baranna isa jedhu sirnaan laaluu qabna. Wal balaaleffachuudhaan miti. Hundi keenyiyyuu achi keessatti rakkoo qabaachuu dandeenya. Sanarraa barachuudha qabna. Gaafa sana jijjiiramni dhufe jennee dorrobee guddatee gaafa 2018 dhalate gaafa jedhamu oppositionii Oromoo saayid laayin gochuu irratti aktivistoonni Oromoodhaa hirmaatan. Warra major opposition ta'an jechuudha. Eenyuun amanna jedhamee gaafa sana OPDO amanna jedhama. Isaanumatu aangoo irra jira. Mee isaanumaan haa amannu kan jedhu gaggeessaa turre nummaan jechuudha. Kuni calculationiin isaa dogoggora ta'uu har'as aktivistoonni gaafa sana turan keessattuu dhaabota siyaasaa itituu qaban disinfranchise godhuu irratti warri qooda fudhachaa turan regret godhatti fakkaata. Hin gaabbuutti fakkaata. Gaabbii sana as baanee amannee hundi keenyayyuu bakka balleessinetti sanarraa barannee attamitti asirraa gara fuulduraatti deemuu dandeenya isa jedhu tolchuun barbaachisaa. Har'allee murteessaa waan ta'eef jechuudha. Har'allee mootummaan sanarratti kaapitaalaayiz gochaa jira. Ija keenyaan argina televezyiinii irratti waan ta'eef jechuudha. Qaawwaa jirtu ishuma gaafa sana argaa turre babal'isaa jira waan ta'eef jechuudha. Mootummaan kun maaliif kana godha isa jettuuf tokko dadhabbii keenyatu kana nu godha. Lammaffaa maal jedhanii dimokiraasiin barbaachisuu jedhanii as bahanii warri Abashaadha. Warri Itoophiyaa dullatti. Dimokiraasiin hin barbaachisu Somaaliif kunoo yuutuubii irra dhaqaatii ilaala. Ifatti bahanii dimokiraasii kan jedhamu hin barbaachisu. Isa Profeesar Masfiin jedhe sana saayif sanaan dha'uutu barbaachisaa. Isa jedhu gorsa fudhatee tas bahee Dooktar
Abiy. Kana immediately gaafa aangoo qabate irraa jalqabe. Oromoon otuma dhaga'u lakki isa gurraan dhaga'uun amanu, isaan ijaaniin arguun amanu, abbichuu maali otoo jedhuuti nama kana hidda godhachaa sirna minilik ofishaalii labsaniiti Oromoo irratti ijaaruuf hojiin jalqabe. Sana dhaala Oromoo irratti ajjechaa fidaa kan jiru. Badii guddaa fidaa kan jiru jechuudha. Kanaafidha seera ala akkuma mala minilik sana otoo labsiin hin jiraatiin, otoo heerri hin jiraatiin, otoo heerri hin hordofamiin waraanni bobba'eeti goodaatti ajjeesa. Manni murtii irratti murteessine. Sirnaan hin ilaalamne dhimmi kee isa Dooktar Bayyaanis lamaan isaanii asoorsiidhaa kana jiran kana jechuudha. Otoo manni murtii hin beekin callumatti battalatti goodaa keessatti akkuma bosonuu si ajjeesa jechuudha. Bosonuu si ajjeesaa, bosonuu ajjeefte yoo barbaade fudhattee galta. Yoo barbaade goodaatti galta. Namni si gaafatu hin jiru. Maaliif bineensa qaba? Oromoon akkasitti ajjeefamaa jira. Akkasitti gudeedamaa jira. Inni amma hamaadha. Warri TPLF saalfachaadha kana karaa wajjin turan. Ijoolleen yuunivarsiitii keessatti gaafa ajjeefamtu quba qabdu. Tokko ajjeefamee maqaa ifaatti gaafa jedhamu Oromiyaa akka jirtu socho'aa ture. Falmata Oromoon waliin ofirraa. Har'a garuu quba qabdu yeroo muraasa fuuldura yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti ijoollee waan isaan godhan ture. Dirreedawaatti yuunivarsiitii fooqii irraa Oromoon gad darbatamaa akka ture. Kunoo eengaddaa kana dubartii eenyu badhaadha jedhan kana fuudhanii qorattuu fuudhanii akka isaan ajjeessan. Finfinnee keessatti jechuudha. Erga gabaasni bahee achitti jechuudha. Baay'ee gara nama booressa. Kun raashaal kiliinsiin kan jedhan sana wajjin wal fakkaata barra. Oromoo irratti xiyyeeffatanii Oromoo lafarraa duguuguu seeraan hordoftu labsiin sin barbaachisu. Labsiin immoo gaafa paarlaamaan keessii baasu bilaanket otoo ispeesifiksiisaa waan hin kennin aschakkwaa gizee awwaaj jedhamee maqaa koronaatiin labsamee waan koronaa miti kan raawwatamaa jiru. Oromootu Oromiyaa keessatti koronaadhaan akka dhibeetti akka rakkootti ilaalamaa jira mootummaa kanaan jechuudha. Maqaa koronaatiin namni du'e meeqa? Oromootiin guyyaatti kan du'u koronaatiin waggaa 2-3 keessatti du'uuf hin deemu beeka. Oromoon dhibee biyya sana keessatti akka dhibeetti ilaalama. Maaliif walqixxummaa gaafata? Maaliif aadaa isaati gaafata? Maaliif afaan isaati gaafata? Kan hin barbaadamne immoo sani. Itoophiyaan ishee afaan Amaaraa dubbattu Dooktar Abiy barbaadu. Itoophiyaan inni barbaadu ishee የክርስቲያን ደሴት jedhamtu sana kan inni barbaadu. Isheen duratti isheen dullatti isheen kan Haayile Sillaasee sana isheen hojjenne jechuudha. Itoophiyaa dhiibee Oromoo dhiibee Itoophiyaa keessaa baaseeti kana booda Itoophiyaa barbaaduuf deemu namni kun jechuudha. Maaltu dhufaa jira Oromoo irratti isatti jettee gaaffii isa bu'uuraatti deebi'uuf ani wanti dhufaa jiru ifaadha. Extermination jechaan racial cleansing isa jedhamu qulqulleessu Oromoo qulqulleessuuf deemaa jira waan hin danda'amne tokko piroojeektii hin danda'amne. Hin danda'amu kun. Oromoon duubatti hin deebi'u. Garuu Oromoon akka Oromootti waa wallaalee tokko jira. Eengadda akkuma jettaan akkuma agartan isa gurraacha tokko kan ajjeefame. Garuu kan socho'e addunyaa keessatti faranjiidha warra adiiti. Waan isaan dubbatan agartan jirtan. Faranjoonni isaan wajjin bahaniiti lolan. Isaarraa kan akkasidha kan ta'aa jiru. Baay'ee koloniyaalizimii isaa Ameerikaa gaafa haasuuf saawuziif noorziin gaafa lolu garbummaa hambisuuf adiidha kan lole. Suurratti iyyuu jechuudha. Maaliif uummata dammaqaa waan ta'aniif jechuudha. Inni kan keenya inni warri minilik sammuu sanaan qabatee ka deemu Abiy Oromoo waan ta'eef maali ka jettan ani gama kiyyaan Oromoo jechuun kan Oromoodhaaf yaadu. Inni isaa Oromoo ta'e miti. Seentimentii maayindi seetii sanaan kan yaadu. Har'a kan godhaa jiru namni kun maayindi seetii minilikiin afaan isaatiin akka ibsatu jechuudha. Alaabaa sana fannifatee yaada sana fannifateeti namoota dullatti Itoophiyaa
ishii kan warra goobanaa leelliftu goobanaa goota keenya jedhamee ifatti nutti haasa'amaa jira. Goobanaan goota keenya. Shawaatu Itoophiyaa dhaabe. Warri shawaa koottaatiin wajjin dhaaba. Ani shawaadha beeka. Wajjin dhaabadha. Jedhanii warra kaan maarjinaalaayiz gochuuf Oromoo kaan maarjinaalaayiz gochuu jechuun dhiibanii achi baasuudhaan akka itti dhagahamu gochuudhaan Oromoon akka garaansa hammaatu. Akka gaafa gubatu callisee dhaggeeffatu godhamaa jira jechuudha. Anesteeziyaa jechaa beektaa isa warra hakiina maadazajaa nama waraanan sana qoqqoodamneeti gaafa nu waraanan hin dhaggeeffanne. Maaliif? Inni kaan lafa akka namaaf. Inni kaan qabeenya akka namaaf. Kun ofishaal ta'eera. Warra kaan hojii irraa ari'uun daataa isaa qabannee baana yeroo gabaabaa keessatti waan ta'aa jiru jechuudha. Ofiisii adda addaa keessatti eenyutu ari'amaa jira, eenyutu galaa jira. Marxee jedhamee isa kaan gaafa ari'amu. Eenyutu piroojeektii kana gaggeessu jechuudha. Abiyyi kana. TPLF kana irratti hin goone. Salphinni nurratti dhufaa jiru erga dhufee ture. Amma kan ta'aa jiru goraadee qabadhaa bahaa jira Profeesar Masfin sanadha kan godhaa jiran. Akkasuma ta'uu qaba jedhanii kan isaan haasa'aa jiran yuutuubii irraa fidees argisiisuu danda'a. Beektonni isaanii televizyiinii irratti bahanii kan haasa'aa jiran jechuudha. Akkasitti haasa'amaa jiru. Maaliif kana godhaa jira? Inni jedhu tokko ajajamee godhaa jira. Yaada isaa ganni fudhate gaafa 2018 aangootti dhufu waaqatu naa kenne jedhee akkuma Haayile Sillaaseef waaqayyo kenne akkuma Minilikiif waaqayyo kenne za'imna gada hundaa sanadha akkasitti amanaa kanaaf kana raawwataa. Seentimentii sana namni deemu Oromoodhaa dubbatti. Nu maaliif xallifne inni jedhu gaaffii bu'uuraati. Kaleessa dogoggorreessu dogoggorreessu dagaluu qabna inni jedhu gaaffii bu'uuraati. Dogoggorreerra dogoggorreerra. Amma sana cufachuu qabna. Yeroo itti wal balaaleffannuu hin qabnu yeroo balleessaa keenya balleessaa hin qabnu jennee itti dhokfannuti. Duka kan fiiksi godhuu qabna jennee gizee itti walitti deebinu. Kan immoo yoo lakkoofsa amanneedha kan gara fuulduraatti deemuu dandeenyu jechuufanii walumaa galatti wanti ilaallu jira kunis jechuuf. Baay'ee gaarii. Ishuu kana kan hin kaasee fi utuu namni tokko nama qorichaa dhaqeetu dhukkubisaa soqamee hin ilaalamini qorichi kennuuf hin danda'amu. Calluma qoricha barbaadan namaa kennuu hin danda'amu. Dura waan isaa baramu itti raachaa Dooktar Abbaayee Bayyanitti darbu isin warra seeraati. Obbo Tashaaleenis Dooktar Bayyanis. Lamaanuu keessan warra seeraati. Haala kana yeroo ilaalanii Obbo Tashaaleenis itti deebi'ee booddee Dooktar Bayyan raawwatanii itti gochuu danda'a yaadisa. Amnesty International waan kana baasaa jira. Akka dogoggora ragaa gahaatu jira jechaadha. Akkaataan ittiin Dooktar Abiyyiin accountable godhan karaa seeraatiin jira itti gaafatamummaa akka inni godhatu. Maaliif yeroo haasa'anii warri hooggansi isaanii amma dheengadda namni tokko bakkee poostii godha Abiyyi ta'uu dhiisuu danda'an bira Abiyyitu jedhanii poostii godhanii. Poolisiin Oromiyaa garmalee nama ajjeesaa jira dhaga'ee baay'een gaddee uummata koo baay'een isinii gaddee kaampiitti deebi'uu qaban leenjifamuu qaban akka badii ofirra dabarsuu nama bira. Waraana geessanii ajjeesaniitu dhaqi ajjeesedhaniitu immoo lakki isa ajjeese immoo yeroo deebisanii jechaadha ofirra dabarsanii. Warri waraanaa sunis warri poolisii sunis kana eeggachuutu isaanitti jechaadha. Gaafa dubbiin itti dhuftu isaaniin boolla keessa buusu dabarsanii waan ta'eef. Kan akkamitti ilaaltame isin? Hedduu galatoomii Obbo Salamoon. Obbo Abiyyi raawwii dhiitamiinsa mirgoota namoomaa irratti hojjetamaa jiruuf itti gaafatama qabaa isa jiru ittan deebi'aa san dura waa tokko dubbachuun barbaada. Qabxiilee obboleeyyota dubbatan irratti dogoggorree jirraayii isa jiru kan. I think jennee deebisuu qabna gaafii kana. Waan adda addatti dogoggorre maali? Tokkoffaa Oromoon kolonii mootummaa Habashaati. Gaafiin hin jiru. Oromoon kanarratti walii galla. Isaanuu jedhaniit warri durii akka nuti kolonii taane heera keessattuu barreeffatanii jiran. Heera mootummaan Haayile Sillaasee bara 1900 fi 31 akka faranjitti ka jalqaba ka jedhamu constitution Itoophiyaa ka jalqabu keessatti boqonnaan tokkoffaa waan jedhu koot godhuu barbaada. Maaliif
yeroo sanitti akka nuti ummata kolonaazi taane ta'e heerri sun gaarii lafa kaa'a. Maal jedhaa? All natives of Ethiopia, subjects of the empire, form together the Ethiopian empire. Jecha together jedhu kan yeroo tokko gama hayyuu Amaaraa tokkoon wajjin wal falmeetan reediyoo Voice of America irratti kana an dubbannaan lakki nu hunduu subject guyyaa san deebisaan arganni dhufneef torbaan dhufee lakki nu hunduu subject jechuun asitti Itoophiyaan lama jedha wanni barreeffamni kun. Itoophiyaan lama natives warra dhugumaan Itoophiyaa ta'aniiti warra nuti gabroomsineetu walitti the word together biyya san uumaa jedha. Kun jechuun warra conquerors, colonizer ta'e kaangoo biyyattii harkaa qabuu fi warra immoo humnaan cabsantu jira jechuudha. Warri humnaan cabe keessaa guddichi Oromoodha. Humnaan cabee koloneeffamee sirni koloneeffataa irratti fe'amee abbaa biyyummaa isaa dhabee, aadaa isaa dhabee, afaan isaa dhabee, seenaa isaa dhabee gabrummaa irraa sirna wayyaan ta'in irratti bulaa kan ture Oromoo. Yeroo qabsoo Oromoo kana jalqabamu dubbiin kun ka'ee ture. Hayyoonni dura ABO ijaaran akkamitti ijaaramnaa? Akka Oromootti kophaa ijaaramna moo ummatoota yeroo san waa'ee mirga demokraasii, waa'ee riippablikaa ummataan filamee haasa'an ka sirna cabsa keessallee ba'an hayyoonni jedhan isaanii wayii ijaaramuu wayyamoo gaafiin jiru mormii guddaa ture seenarraa kan hubadhetti Oromoota jidduu. Oromoonni immoo lakkii jedhanii lakkii nuti akka sabatti ijaaramuu qabnaa jedhan. Akka sabatti ijaaramuun kun irraa kan ka'e warra koloneeffame warra humnaan cabee gabroome ummata akkasii waan taaneef bilisummaadhaaf kan qabsaa'u kophaa keenya waan ta'eef kophaa ijaaramuu qabnaa jedhan. Murtii sirra gahan. Kun waggaa 40 meeqa dura ta'e. Deemsa keessa kanarratti cichuun hin turre. I think dogoggorri kun amma sirratti qaban fakkaata. Inuma clearly mul'atee jira. Maaliif sirratti? Itoophiyaa kana democratize ni goonaa hin danda'ama. Empire kana. Empire Itoophiyaan empireota akka empire guddaa addumatti uumamanii badanitti tokko Itoophiyaan empire. Kan saba hedduu ummata hedduu aspiration adda addaa qabu humna walitti qabee jiru jechuun empire. Bilisummaa ummata empire keessa ture odoo empire hin diigamin dhufin jiru. Garuu haala addaa jennee dhimma kanarratti garaa wal hiruun ture. Nu keessa Oromoo keessa hin danda'amaa. Namuu dimokiraasii barbaada. Habashaanis Amaarris dimokiraasii barbaada. Tarii demokraasii irratti walii gallee biyya kan hundaaf ta'u ijaaruun ni mala jenne nuutu akkas yaada. Dhugaadha. It's human to think like that. Warri nu gabroomse immoo yeroo gaafiin aangoo isaanii olaantummaa isaanii dhufe akka namatti yaadan. Akka bineensaatti yaadan kun. Bineensi si nyaatuu qaba, si ajjeesuu qaba, ofii quufuu qaba. Ati namaa miti yeroo sana. Maaliif kana yaadadde? I think yaada kana illiitiin Oromoo, qaruuleen Oromoo, hooggantoonni Oromoo, hayyoonni Oromoodha. I think kana irra deebinee back to square one kafallee irra deebinee ragaaleen amma jiran kun waan nu agarsiisaniif irratti walii galuu qaba. Mee ilaalaa namni keenya mormaa qalamee gorra'amee akka sa'aa yeroo darbu nu qofaatu booya. Oromoo qofaatu dubbii kanatti aara. Kan biraa ni gammadaniiru. Inumaayuu Abiy Oromoo waan balleesseef sabboonota Oromoo sabboonummaa waan balleesseef sirriidha. Bira dhaabbanna jedhu. Oromoo balleesse jechuudha. Amma shanee balleesse shaneen bogima ni uummatan as if nama miseensa ABO ta'e ajjeesuun akka seera alallee ajjeesuun hidhuun gudeeduun seera waadhaa is legal in their mindset akkatti fudhatan jechuudha.
ummata akka namooma keenya iyyuu fudhatin biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta'uu iyyuu fudhatin wajjin biyya tokko qabaachuun hin danda'amu waan jirra ta'uu danda'u qabna. Tarii guyyaan qixxummaa irratti dantaa waloo irratti ollaa ta'uu fi koopereet gochuun gaafa dhufu ta'a. Ammatti immoo hin jiru. Ammatti kan deemaa jiru haalli nu balleessu reefu bochaalidha. Nu balleessu akka ummataatti nu balleessu jira. I think gaafii kanarratti clear ejjennoo ifa ta'e Oromoon qabatee qabsaa'uu duwwaan baasan jedhan. Dogoggorri tokkan qaban beekamee ture, difaayin ta'ee ture garuu irraa daddaaquutu dhufe. Hawwii gaariin irraa daddaakan good will qabna nuti. Kan nuti ilaalin warri hin cabse immoo akka keenyatti hawwii gaarii san good will san hin qaban namoomayyuu agarsiisa. Oromoo ajjeesuun har'a namaa du'ee hin jedhamu. Double standard jira biyya san keessa. Reefuu postaan tuqee jira. Nama gurraacha tokko poolisii adiin ajjeese Minneapolis turbaanuma darbe kana keessa. Ameerikaa guutuutu aare outrage ta'ee ka'ee lole. Akkamitti namni akkasitti du'aa warra heera silaa hojiirra oolchuun heeraa alatti nam tokko maa du'aa jedhee namni hundi aare. Adiinis gurraachinis aarirraa kan ta'e wanta baay'ee keessa deema. Oromoo du'uuf eenyutu aara? Baga Abiyyi wanna irra faarfamuuf waan Oromoo ajjeesaa jiruuf waraana isaa bobbaasee Oromoo ajjeesaa waan jiruuf Habashaan Amaaraan faarfama. Nugusa ta'e ajjees itti fuf jedhuun jechuudha. Therefore, kanarratti clearly Oromoon keessa deebinee back to the drawing board keessa deebinee walii galuu fi ejjennoo fudhachuu qabna fakkaata. Kan biraa indoo gorree OPDO yeroo obbo Lammaan akka gooftaan keenya har'arraa ka'ee uummata keenya gaafa jedhu waa lama argisiisa. Gar tokkoon nuti gabroota wayyaanee turree wayyaanee tajaajilaa turree wayyaanee dhaabbannee uummata Oromoo miidhaa saamaa ajjeesaa turree kan jiru seenaa OPDO ganna 27 dhugaa bahe. Gara biraatiin ammoo nu ga'ee hin barbaanne gooftaan Oromoodha gaafa jedhu. Lammaa jecha kanaa kana namni hin jaalanne jiraate nama gooftaan keenya Oromoodha jedhu har'arraa kaafnee dantaa Oromoo mirga Oromoo tajaajillaa Oromoof dhaabbannaa Oromoof lollaa jechuun ture. Yeroo san kanatti gammanni tokko aan kan kanatti gammade. Waan ani hin ilaalin isinii hima. Odoo shakkuu kan ilaaluu dide. Aadaa jarri OPDO jedhamu kun olaantummaa wayyaanee tajaajiluuf keessatti guddatan. Tarii dhiibba akkam qabaatan. Dhuguma Oromoof dhaabbatuu danda'u ka jedhu uf gaafachuu illee hin barbaanne yoo mataa keessa na jira garuu saniin deemuu hin barbaanne hawwiin deemne wishful taane. That was a mistake. Sambira kunnee xiinxala gochuu qabnu gaafii uf gaafachuu dhugumaan jarri kun fira Oromoo ta'uu danda'u. Aadaa siyaasaa itti guddatan keessaa ba'anii Oromoof dhaabbatu ka jiru uf hin gaafanne irraa baqanne hawwii irraa kaane. Jarri OPDO jedhan kun kilaasii akkam? Kilaasii tajaajiltuu alagaati. Gooftaa ka aangoo qabu hundi gooftaa isaanii. Haqa qabaa, dhugaa qabaa, mirga qabaa isaan keessan jiru. Akkuma sareeti. Deemni ajjeesi dhaqaniitti. Deemni isaan kana duwwaa miti. Aangoo qabatanii ittiin sooromuu bara. Uummata tajaajiluu miti. Self enrichment ittiin sooromuu. Gaafii keetti deebi'a. I'm sorry. Dubbiin isaa mi'aadha. Gaafii baay'ee nutti dhufaara. Itti gaafatama Abiyyi kan jedhu. Eeyyee bareechee. Respondia superior kaayoo jira heera keessa. Namni tokko ka ol aanaa aangoo mootummaa qabu. Waraanni isaa namoonni inni irratti aangoo qabu isa jalaa hundi waan hojjetaniif kan itti gaafatamu isa. Amma kan raawwatamaa jiru yakka namooma irratti hojjetamaa jiru. Oromoo keessaa jira. Crime against humanity
hojjetamaa jira. Kun biyya san addunyaa guutuu keessatti heera itti gaafatamaaf nama dhiyeessu. Haa bubbuluu, haa turuu, warri har'a duugaa sanyiidhaa arbitrary, capricious, extrajudicial killings Oromoo irratti ajaju kun guyyaa itti gaafataman. Kiraamiin kun abadan hin hafu. Lubbuun jiraatanis jiraachuu baatanis itti gaafatamu. Warri ayyaa kana fudhatee har'a Oromoo miidhaa jirus heera addunyaatti illee itti gaafatamu. Gabaabaatti eeyyee itti gaafatamu guyyaa sunis dhufuunsaa haqii qabu. Tolebe, Professor Asfo, gaaffii online irraa natti dhufuu jira. Hordoftoota keenya gaaffii yoo qabaattan karaa Facebookiitiin nutti erguu dandeessu yookiin immoo bilbilaan 416 455 bilbiltanii hayyoota keenya gaaffii gaafachuu akkasiin dandeessan isin yaadachiisa. Onlaayiniin gaaffiin dhufaa jiru nama maammee caffee jedhamtu tokkorraati. Kana booddee mariin haasaan hafee adeemsa keenya sirreeffachuu qabna tarkaanfiitti seenuu qabna kan jedhu gaaffiidha jala. Gaaffiin sun maal irratti hundaa qabxii keenya lamaatti miidhagsa. Adeemsi qabsoo Oromoo akkamitti deemaa jira isa jedhudha jala. Eessaa ka'ee eessatti gala inni jedhu Oromoon durumayyuu beeka. Akka Dr. Bayyan kaasanii Oromoon yaada karoora qulqulluu qaba bakka itti galuu qaba. Gidduu kana keessatti garuu adeemsatu harkaa burjaa jee bifa garaagariidhaan. Dogoggorri nuti amma jennu isa. Gidduu kana keessatti akka amma fakkeenyaaf saawwa namni tokko ilma qotee bulaati saawwa ganama yeroo yaasan margatti yeroo geessanii saawwi marga nyaattee aannan hortee galtee aannan laattee jabbii quubsitee qotiyyoo nyaatee gabbatee qotiisa qotuufi. Garuu bor ka'anii saawwatu karaarra oofaa jiranii fiiganii immoo dura goranii ofirra deebisanii ammuma yeroo saawwa immoo deebisanii gidduu kana keessatti burjaajii uumamachaadha saawwa irratti. Miidiyaa irras teenyee yeroo wacaa oollu horii kana gayyaasanii gadi bahee lafa barbaadde dhaqinnaadhanii deessee bineensi nyaata malee nagaan hin galtu. Egaa adeemsa lamatu jira qabsoo Oromoo keessa amma qulqullaa'u wanti qabu. Itoophiyaa diimokiraasii sun akka hin danda'amne waggaa lamaan kun keessumaayyuu ifatti nutti agarsiisee jira. Kanaafi warri qabsoo dhaaboleen siyaasaa biyyatti galanii karaa nagaan qabsoo geggeessaa jiran jiru qabsoo geggeessaa jiru jechaadha. Karaa isaaniitiin wareegama amma isaan irra danda'ame kaffalaa jiranii amma danda'ame hojjetaa jiran. Karaa tokko immoo waraanni bilisummaa Oromoo lolaa jira. Bifa lamaan deemaa jira jechaadha qabsoon kun. Oromoon lamaansaa kan ol bukkee fudhatee adeemuu qabamoo waraana bilisummaa Oromoo moo akkamittiin ilaaltumees. Adeemsi kun sirraawwatu irra jira. Sirriitti qulqullaa'ee akka Dr. Bayyan jedhan nutti agarsiisuu qaba jenneeti amanna Oromoo biratti. Gaaffii baay'ee bareedaadha. Waan lama lafa kaa'een darba tokko isa Dr. Bayyan jedhee decolonization deebi'ee xarapheezaarra taa'uu qaba. Hatattama. Kan yoo xiqqaatee kan ittiin doorsifnu turte beekta. Amma doorsisuu bira darbee kan possibly hojiirrallee oolu ta'ee xarapheezaarra taa'uu qaba. Garuu akka tokkummaa Oromoo hin diignetti. Sun mataansaa ajandaa ta'ee muuraa qabsoo Oromoo diiga taanaan gadhee ta'a. Irratti wal amansiisnee gar tokkotti wal hojjechuun barbaachisaadha. Misteekii yeroo darbee kan godhamee yeroo naan jette anaaf gaaffiin suni baay'ee guddaadha. Hamma boodatti deemna. Amma akka Dr. Bayyan tuqe hundee ABO'tti deemna moo isa duras deemna moo isa waggaa lama kanaa tuqna moo isa waggaa 4-5 qeerrotti daballee tuqna. Kanaafin xiqqoo kanuma qeerroo irratti baay'ee hundoofne dogoggorri tokko kanaa sabni kaaneen jedheen bira darbe. Ammoo warri dogoggore har'a yoo qubatti qabne lola taati warri dogoggore immoo dogoggora akkasii gooneerra yoo jedhan baay'ee nama utuba. Kan dogoggora isaa himu jagna beekta. Jagna. Anaaf jagna.
Gaaffii Maammeettiin deebi'aa dhiifamaa amma karaa gar tokkoo qabsoo hidhannoo gaggeessinaa karaa biraa immoo qabsoo nagaa gaggeessinaa xiqqoo namni burjaaja'ee maal kan jedhu yaaddoon bakka hedduu jirti. Gara waggaa 14 duran walgahii oosaarratti yaada tokko dhiyeesseef. Yaadni sun yeroo sana ABO'n fuula lamaan loluu qabaa kan jedhudha akka warra Irish. Liigaalii maaliif sana tuffachuu hin dandeenyu? Infraastiraakchariin kan jiru, manni barumsaa kan jiru, manni nagaa kan jiru, hospitaalli kan jiru, sabni keenya, namni keenya, qabeenyi keenya kan jiru biyya sana keessadha. Infraastiraakchariitti dhiifne bahuun keenya kunoo Finfinnee irratti illee miidhaan ni fide ilaalaa. Qarcaa ta'ee boodarraa deebisachuun qabsoo gara biraa taate. Kanaafi karaa gar tokkoo karaa nagaa loluun qabsoo biyya keessaa articulate gochuun baay'ee barbaachisaadha. Fuula adda addaatiin barbaachisaa ta'a. Achi keessatti nama kee barsiifattaa. Afaanumti Oromoo ati ittiin dubbattu kuni kan ittiin faca'u kuni infraastiraakchariin suni baay'ee barbaachisaadha. Har'a rakkoo kan ta'e warri qabsoo nagaa sanatti amanan gadi ba'anii waraana bilisummaa wajjin hojjechuu hin danda'anii akkas seera biyya sanaatti. Sun isaaniif nan kabaja. Maaliifi waan hojjetamuu jiru karaa achiinii haa hojjetan. An garuu akka nama tokkootti yoon waboo gargaara jedhee dubbadhee wanjala isaa sodaadhe illee waboo miidhame Red Cross yookiin Red Crescent dhaabee nan gargaara jechuun lafarratti kun warri seeraa jiru kan na dhowwu hin jiru. Waboon sila hime seeraan bulla jennee yoo biyyatti gallu mootummaan sun seera eega jenneeti kondiishinii lafa kaanneera. Mootummaa seera hin eegne jalatti seeraan qabsaa'uun baay'ee rakkisaa jira. Namni ittiin dhamaa jira. Kunoo Abdii Raggaasaa mana hidhaa jira. Yaazoon mana hidhaa jira. Dassuun mana hidhaa jira. Ani jara kana sadan fakkeenyaaf hin kenni malee kumaatamaan hidhaa jira. Roorroo namarra ga'u sira himneerra. Kana ofirraa ittisuudhaaf an karaa koo waboon seeraan jedhaan jira. Jechi kun humna qabaa beekta. Sabni qawwee qabatee hammin akkasii ofirraa ittisuuf mirga qabaa jechaan jira. Riphee lolaasa jedhu sanan didaa jiraaman. Maal isaa ripha? Jarroo riphaan jiran. Kanaaf bal'isnee irratti haasa'uu dandeenya. Tokkittiitti waan luuccifnuuf hin qabnu. Afaan Amaaraatiin ulata baallaati kan kana ana jedhe amma borimoo politikaan Itoophiyaa tokko fuudhe kunooti inni Prime Minister Abiy jedhe ulatti gir jedhe sirriidhaa jedhu ana jedhe ittiin qaana'u kana anatu itti gaafatama afaan kooti kuni miila lama kanatti nan amana an abaa hojjedhe miti. Miseensa abaa hojjedhe miti. Anatu akka Oromoo tokkootti itti amana. Miila lamaan ejjechuu qaba. Ulatti baallaatti kan aanduusisa barbaadu tanxalxal mokkame. Kanaafi lamaanuu akkaataa itti wal gurmeessanii saba Oromoof hojjetan irratti. Waan hedduutu qindaa'aa jira. Qindaa'uun irra jira. Garuu ani jireenya koo keessatti hamma Oromoon bilisoomutti sabni Oromoo guutummaa guutuutti bilisoomutti yeroo Abiyyi faa mootummaa kana fudhatanis yeroo Lammaan faa dubbatanis qabsoon Oromoo haa hiikkatu jedhee hin beeku.
argitanitti waan katabaa ture hiiksisuudhaaf mirga qaban jedheen falmaa ture har'as kan waraanni hiikkatu gaafa sabni Oromoo waan ofiisa barbaade ofiisa gaafa murteeffatu gaafas humni sun hiikkachuun irra jiru gaafas illee magaala seenee mirga argame sanadha ittisatti ufirraa diina ufirraa ittisa mirga argame sana tiksa yoo kun guutummaa guutuutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo inni har'a caakkaa jiru waan caakkaa taa'uuf hin qabu magaala taa'ee saba isaa wajjin mirga isaa tiksaa mirga saba isaa tiksaa nageenya mata saba isaa tiksaa akka dubartiin hin gudeedamne godhaa akka manni hin gubanne godhaa akka namni hin reebamne godhaa akka namni seera malee akka mana hidhaa otoo dhiyaatiin ajjeefamu dhowwaa kana godha gaafas har'a garuu lamaanuu burjaajessaa miti saba guddaa miliyoona 40-50 karaan istirateejiin keenya tokkittii ta'uun irra jiru ammoo itti daddabaluu qabna warri qabeenyaas karaa qabeenyaa haa gargaarani qabsoodhani mataansa warri paastaroonnis walitti gurmaa'anii waaqa nuuf haa kadhatan warri iskoolaaroonnis haa katabani haa yaadan istirateejii haa baasani warri qawwee qabatanii fiiganii lubbuu isaanii kennuuf qophii ta'an immoo dhaqanii caakkaa lubbuu isaanii kennuuf wareegamanii haa baasani nuti warri dandeenyu immoo kun akkas teenye istirateejiin kamtu nu baasa jennee haa mari'annee karaatti agarsiisnu karaan qabsoo tokko karaan qabsoo karaa hunda karaa danda'ame hunda itti fufuu qabna akkasittiin amana gara caaluun amana miti dhibbarraa dhibba akkasittiin amana kun yeroo baay'ee irratti yaadee waan sammuu keessatti qajeeffadha nagaafate maammeen yookiin caffee moo eenyu jette gaaffii bareedaadha garuu thank you ulfaadhu jedhe. Tole Obbo Tashaale siinis mee gaaffii masanan si gaafadha. Yeroo darbe namoota haasofsiisaan ture galmi qabsoo Oromoo hegereen qabsoo Oromoon kana booda yeroo Dargis yeroo Haayile Sillaases durba isaanii fuudhee itti heerumsiifatee firoomees dadhabee ta'uu didee yeroo Dargis Itoophiyaatti qidam jedhee ka'ee maree laaraashuu jedhee ka'ee Itoophiyaaf hin hojjenne yeroo Wayyaanees immoo ergamtuu ta'ee OPDO ta'ee waggaa 27 ture Oromoof hin hojjenne ammas immoo kun waggaa lamaan kana immoo Itoophiyaa Dimookiraasii jedhee ka'ee deebisanii Oromoo nyaatamaa jira. Asiin booddee wanti Oromoo baasu Oromoo dhuunfachuu, Oromoo secured gochuu, Oromoo hidhachiisuudha jedhanii amanu. Akkamitti ilaaltame? Yeroo baay'ee namni kana gidduutti rakkata. Eenyu gaaffiin decolonization kan itti dhiifnee turre lakkii sana dhiifnee waliin jiraachuun hin danda'amaa jennee turre amma teebilii irratti dhufee jedhanii Dr. Bayaan. Dhugumadha. Dhufee teebilii irratti. Maaliif dimokiraasii isaa teebilii irratti dhufeera jennu sana fudhatan hin jiru jedhan. Alternative hin jiru maal jechuudha yookiin abbaa irrummaa sirna minilik masakamee yaada sanaan masakamee biyyatti Itoophiyaa Oromoo sana jalatti cabsee bulchuuf deemu sana jalatti cabuu waa tokko jalatti cabanii tole jedhanii jiraachuu waa tokko yoo hin taane diimokiraasii falmachuu. Diimokiraasii falmachuu kan namni yeroo baay'ee akka waan burjaajiitti ilaalu kun burjaajii miti. Ijoolleen qeerraa baqattee bosonatti asii gad ittifamtee falmattu kanaaf falmatti nagaaf falmatti diimokiraasii falmatti. Oromoon marti maatiin keenya achi keessa jira jennee warri ilaallu marti kontekstii kanaan ilaaluu qabu. Filannaa miti. Ofirraa loluun. Filannaa kana Oromoo miti kan filate. Akkasitti yaadnoo ta'e ani doggonatti fakkaata. Kana kan filate Abiyyiftu filate. Oromoon
carraa dhufe kana ilaallaa hiree murteeffannaa heericha keessa iyyuu hin jira achitti murteeffachuu dandeenya yoo diimokiraasiin baname yoo harka keenyaan akka filannoo hayyaame yaada jedhu itti deemaa ture. Hundi inni Itoophiyaa keessa jiraachuu filatus inni Itoophiyaa keessaatiin alattis yaada qabus keessattuu sadarkaa intelektuwaalitii warri jiran lamaan isaa filachuu dandeenya maaliif heericha keessatti akkas jedha waan ta'eef maaliif qawweetti rakkanna kan jedhu ture yaadni akkasii sarkuleet godhaa ture. Nasarlii qawweedhaan fiduun qabdu bilisummaa yookiin immoo Oromiyaa walabummaa jedhamee haasa'u soo ta'e jechuudha. Garuu mootummaan Abiy sana teebilirraa kaase. Attamitti kaase isa jedhu isin yaadachiisuuf hundi keessan hin beektaniif miti. Abaa'oon gaafa biyya alaarraa dura otoo abaa'oon hin galiin gaafa uummanni Oromoo humna TPLF aangoorraa kuffisee Abiyyiin bakka sanatti fidu. Amma gaafa achirra gahutti Oromoof karaa banuuf ture kan baay'ee ifatti mul'ataa ture. Garuu immediately gaafa aangoo qabatu waan inni gochuu jalqabe beektu. Dubbii lafa harkisuu keessattuu oppoziishinii Oromoo warra hiikaa qabu fi warra Oromoo biratti fudhatama qabu galchuuf karaa isaa cufee rakkachaa ture. Fudhachuu Oromoodhuma biyyatti galchuu abbaa biyyaa Oromoon abbaa biyyaa ta'a isa jedhuratti shakkii guddaa qabaachaa ture. Duuba gaafa abaa'oon galee booda waa'ee abaa'oon qabdu rakkoo guddaa ture. Finfinneetti hin galtanii girgirrii guddaa amaarri bahee Oromoo irratti lola akka kaasu godhaa kan ture Abiy. Mootummaa Abiy. Kana hunda dhaabuu danda'a ture. Fuula isaarraa mul'achaa ture guyyaa aangoo qabateerraa eegalee jechuudha. Sana booda loltoonni haa galanii bakka haa kennamuu fi tiraanzishinii kana hin tolchinaa. Diimokiraasii biyya sana keessatti hin tolchinaa. Biyya sana keessatti diimokiraasiin tolee Oromoon nagaadhaan jiraachuu danda'a isa jedhamu dukkaneessuuf jecha namoota araara keessa turan Baqqalaa Garbaa fa'arraa dhagahaa turre. Dubbii isaa dura fiiganii kan tolchaa turan akka Jawaar fa'arraa kan dhagahaa turre. Wayyaana Sanbatoo fa'aa sanatti dhama'anii duuba salphina isaaniirra gahee dhukkanfanii iddoo isaan jiran kan beeknu kanadha. Bosonatti gad dhiibaniiti nagaadhaan biyya keessatti deebitanii jiraachuu hin dandeessan jedhanii bosonatti kan hambisan jira kanadha. Ijoolleen kun bosona keessaa baanee qeebbaa keenyatti gallaadhaan falmaa jiru. Falmiin kun falmii nam tokko jechaan sarvaayivaarii keef gootuu mala biraan qabdu jechuudha. Gaafa balballi keessatti cufamee biyya abbaa keessa nagaadhaan jiraachuu hin dandeessu jedhamtee bosonatti dhiibamtu. Wanti siyaafee wanti godhuu dandeessu san qofaa waan ta'eef godhaa jira jechuudha. Tokko kana. Inni biyya keessa jiru amma diimokiraasiidha jedhamaa ture. Abbaa kun heerichuma isin tumtan isuma EPRDF tume sanaan mee masa kamni jiraanna yaadni jedhu kontempileet godhaa ture Oromoon. Sunuu hin jiru jedhame amma. Heera sana nutu hiikaa. Heerri filannaa abbaa biyyummaa akka heerichaatti uummanni abbaa biyyaati. Sablammiin uummanni biyya kanaa abbaa biyyaati jedhanii at least heericha keessa tiyooriidhaan jiru sunuu hin jiru jedhu. Kana booda filannaa gaafa barbaanne raawwannaa. Ishee waggaa 5 sobanii godhan sanayyuu jechuudha. Ishee waggaa 5 waggaa takkaan godhamti miti. Parsantii 100 irra jedhan sana. Ishiinuu hin jirtu. Ana haadha kootu natti mee jedhee gaafa inni dubbatu kana booda sayfii kee baasiitti callisiisii namoota kana diimokiraasiin hin jiru jedhan jarru kun filannaa Oromoo miti kana booda jechuudha. Ijaa kanaaf wanti sarvaayivaalii keerratti hundoofte dirqamte karaan sichifamee gootu sun kunni waan chooyiziif dhiyaatu miti. Kana Amnesty Internationalii si murteessu. Kana mootummaan Ameerikaa si murteessu. Kana Oromootu murteeffata. Hiree murteeffannaa jechuun kanadha. Uummanni gaafa heeraan dhala aangoo qabate mootummaan heera sana hojiirra oolchuuf karaatti bahuun mirga isaati. Lolli kun warra daggala keessa qawwee qabatee jiru qofaarra jira jettee yaadda yoo ta'e atis dogoggortee ta'u hundi keenyuu dogoggorra. Kun kan isaanii qofaa miti. Kaan obboleessi keenya daggalatti du'ee mormirraa kutee bineensi nyaateera. Kaanis kan eeggata. Eessota laallata kun. Barattoota laallata kun. Obbo Tashaalee namatu dhiifama laayinii irra jira gaaffiisii qaba. Garbi itti fufe mee gaddeesse. Okay. Halo. Jamal? Itti fufe. Gaaffii kee garuu gabaabsii to the point. Yaada miti jedhin. Amma dura gaafa Abiy
qabatee namuu ilma abbaa gadaatu qabate. Ilma abbaa gadaa qabate jechuudhaan namuu harkitee harka tumuu turee akka waan harkitee uummanni Oromoo humnaa'u jechuun koo waboo cinaa dhaabbachuu namuu ture dhaabbachaa ture. Har'aan tan ammoo namuu irratti kan walii galaatu kana fakkaata. Eega kana ta'e isin akka hayyootatti waan kanarratti wanni isin hundaan gaafattee doktoroota keenya isin hunda kabajaan kanaaf jechamee waa'ee oguu kana akkamitti akka ciman akka waan kana wanni gochaa jirtan wanni irratti hojjechaa jirtan jira yoo hin jiraan immoo maaliif hin godhamne sababni isaa Oromoo humnaawee roorroo sana keessaa bahu humnaa'uu qaba jechuudha kun dirqama yoo namni tokko humna hin qabaanne keessattuu Afrikaa keessattuu Itoophiyaa jaamsan keessatti rakkoo guddaadha. Kanaaf maal akka godhamuu qabu irratti hojjechaa jirtammoo yoo kan hin hojjenne taate maal yaaddan kana gaafiin ta'u galatooma. Galatoonni bilisa keenya. Egaa gabaabsanee moo aboobayyaniifis gaaffiin biraa kan onlaayinii irraan jira gabaabsiitii Butashaal. Ilma abbaa gadaa kan jedhamu jiru. Ilma abbaa gadaa tun ta'in Dooktar Abiyyi ilma Minilik, ilma Haayile Sillaaseeti, ilma Mangistuuti akkas jedheera. Ilma Mallasaati immoo Mallas irraan baradhee jedhe. Yaa kanaaf abbaa gadaaf Oromoof seenaaf aadaa Oromoo wajjiniin hariiroo sin qabu kabajaa sin qabu kan qabatamaatti beekna waan ta'eef jechuudha. Ijaa kanaaf isanni jedhu achumatti dhiisuun irra jiraata. Abbaan gadaa uni beeknu Bayyanaa Sabbatooti. Fi kan isa fakkaatan. Akkasumatti beeka Oromoon hin dubbatiin jechuudha. Ijaa kanaaf abbaa gadaa ilma abbichuu maalii jedhamee Oromoon uf xiqqeessuu qaba jedhee yaadu gama kootiin. Gambiraatiin rakkoo keessa galleerraa maal gochuu qabna maal gochaa jirtu inni jedhu beektonni Oromoo mala hin fidanii bixxilanii. Irratti hojjechuu qabu dirqama qabu isa dhugaa keeti kan jette. Waboo deeggaruu wanti isin irratti hojjetan jira. Ammaatti wanti hojjetame kan hojjetamuu malu hamma hojjetamee irratti hin fakkaatu. Garuu gara fuulduraatti maaltu hojjetamuu qaba kan irra deebinee hundi keenya yaaduu qabnatti fakkaata. Warri kaan wanti beekan jiraate garuu inni quban qabu. Wanti hojjetamuu malu jira. Amma yaadameen hojjetamne garuu waboon immoo qobaasa akka hin taane quba qabna hundi keenya iyyuu. Baay'ee gaarii obbo Bayyan mee gaaffii isuma sanatti dabalaati waa'ee gaaruutti gaaffii namni kan keen buli jedhu onlaayinii natti erge tokko isin gaafadha. Obbo Bayyan waan naa gaafadhu dhebbaansa. Qabsoo Oromoo keessatti yeroo dheeraa bara dheeraa wareegama guddaa akkasiin kaffaltanii kabaja guddaan isinii qabaa jedha dursa. Adeemsa keessa immoo waa'ee Itoophiyaa diimokiraatessuu kan jedhus immoo ilaalcha akkasiin qabaachaa turtan nan beekaa jedha. So amma rakkina amma Oromoon keessa jiru keessa amma Itoophiyaa diimokiraatessuutti amantu moo walabummaa Oromootti amantu attamii jedhee isin gaafatame? Well, hedduu galatoomii gaaffii gaarii na gaafate. Wanta reefu deebisee na gaafate dogoggora ta'ee kan jiru sana. Well, akkuma yaadaatti Itoophiyaan deemokiraatik yoo taate lakkiin feenuu Oromoo waan jirutti hin fakkaatu. Akka yaadaatti. Mooraa qabsoo Oromoo keessatti yeroo baay'ee deddeemaa kan ture. Nulleen hin danda'ama kan jenni gaafa ODF ijaarru. Itoophiyaan yoo deemokiraatofte jijjiirama bara 74 irraa ka'ee deemaa ture. Federation maqaa filatoo dhaabbate. Jijjiirama xinnoon incrementally hidhamaa dhufaa ture. Kanatti fufnee Itoophiyaan multinational democratic federation yoo taate gaafin Oromoo hin deebi'aa jennee yaadni dhugaa. Akka yaadaatti kun dogoggora uumaan qabu. Itoophiyaan akkas taate Oromoo waan dhabu qabu. Garuu wanta nuti ilaalin tokko kan dogoggora jedhee fudhadhe mataa kiyyaan amma biyya san demokraatessuun waan Oromoon fedhe qofaaf hin ta'u. Warri impaayera san jaare biyyi kun demokraatik yoo ta'e, federaal demokraatik yoo ta'e, kan sabni ufiin bulchuunis
wajjin bulchuunis akkuma heddumminaa fi humna keenyatti qooda qabaannee wajjin bullu yoo ta'e hin barbaadan. Gabaabaatti qixxummaa Oromoo hin barbaadan. Oromoo wajjin buluu hin barbaadan. Kanaaf jecha haasaan keessanii isinii deebisuu fedheeni. Oromoo Itoophiyaa Oromootu murteessa. Oromoo diigamuu Itoophiyaa fi jiraachuu Itoophiyaa fi Oromoon determinantiidha. Nutu murteessa malee Itoophiyaan Oromoodhaaf hin murteessitu. Kan jedhan yaadan jiru. Lakki nuti ummata Itoophiyaan gabroomsedha Oromoon gaafata. Kolonii taane gaafa jennee ni warra gabroon. Subjects Haile Sillaaseen kan nuun jedhe san. Subject jechuun ummata humnaan cabee biyya keessatti hammatame jechuudha. Nuti ummata sana abadan kan irraanfachuu qabnu. Qabsaa'uu kan qabnu bilisummaa keenya dhabne deeffachuuf qabsaa'uu qabnu. Biyya keessatti sirna demokraatawaa ta'een sirna nu hundi itti hirmaannee wajjin hojjanneen jaaramuun jiraachuun fedhii Oromoo duwwaan hin dhufu. Warri impaaya kana ijaare immoo kanan barbaadan amma yeroo hunda caalaa ifanuu ta'ee jira. Warri dur dimokiraasii hawwan, sooshaalizim hawwan. Yeroo Oromoon gara aangawutti dhufe gara garanii akka Minilik yaadu jalqabe. Abiy ergamaa isaanii. Abiy aangorra waan dhufeef ajjeesi, caccabsi, Oromoo balleessi jedhanii jajjabeessaa jiru. So therefore ammatti Oromoon tokkoomee bilisummaa dhabe. Biyya weerara irraa fudhatamte Oromiyaa qabachuudhaaf, dhuunfachuudhaaf abbaa biyyaa ta'uuf qabsaa'uu qaba jechuudha. Odoo kan argatiin kabiraa barbaadna ajandaa biraa yoo jenne, I think dogoggora keessa ture keessa deebi'uu ta'a. Takka lammata bifa kamiin loluu isa jiru. Itti dabaluun barbaadu waan obboleetti dubbataniif bifa kamiin loluu. Oromoon qawween akka lolu kan dirqe karaa nagaa fi demokraasawaa ta'e qixxummaa isaa falmachuu waan dhowwame. Arlee ammallee odoo namni tokko Oromoo waan ta'eef duwwaa ajjeefamaa jiru lakkii qawween hin lolina warra qawween lolu wajjin hariiroon qabaatina jedhanii kan deemaa jiran is just gimmick soba. Gaafa isaan biyya san keessatti karaa nagayaatiin tokkummaas gargar ba'uus demokraasiin akkas Oromoon murteeffachuu danda'e namni qawweetti fiigu hin jiru. Har'atti immoo siyaasaa bilisummaa duwwaa miti jireenyinu akka Oromootti jiraachuunu gaafii keessa galaa yeroo jirutti heera addunyaatiin kennamaadha beekamaadha. Waan nuuf dandame hundaan bifa nuun dandame hundaan jiraachuudhaaf qabsaa'uuf Oromoo mirga qaba. Yeroo manni kee gubatu akkamittiin dhaamsa jettee rakkatuun qaba. Waan argattuu hundaan gargaartee mana kee gubataa dhaamsuu qabda. Kanaaf qabsoon nagaa haalaatu hin jirre. Fakkeenya gaarii nima. Karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf jaarmayoonni ABO'n kan biraatis biyya keessatti galanii jiran. Karaa nagaatiin qabsoofnaa. Akeeka keenya dimokiraasiidhaan dorgomnee dhugoomsinaa. Yani galanii jiru. Har'atti immoo jaarmaan kun akka hin jiraanne guyya guyyaan doorsifamaadha. Caasaan isaanii diigamaadha. Namni ajjeefamu hundarra beektanii shanee jedhama. Kan miseensa ABO ta'es kan hin tahinis maqaa kun itti kennamee ajjeefamaa jira jechuudha. Haala kana keessatti karaa nagaan qabsaa'utti rakkoo uumaa kan jiran akka hin danda'amne godhaa kan jiran warra har'a aangoo akka qaban bilchiginnaa paartii fi hoogganaa isaanii. Gaafa haalli kun mijjate haalli nagaan qabsaa'uu yoo jiraate namni kana jibbu hin jiru. Hamma haalli sun immoo hin jirre karaa nuu danda'ame hundaan qabsaa'uun mirga namoomaa keenyaa mirga Oromootii akkasitti fufuu qabna jechuudha. Walabummaa Oromiyaadhaa gaafii walabummaa Oromiyaa yeroo hunda bar Oromoo murteessa kajoo qabna bar. An takkaadhaa gaafii walabummaa Oromiyaa gaafiin tiree murteeffannaa Oromoodhaa deebi'ee jedhee hin dubbanne amanees hin beeku. Gaafa hiree murteeffannaa Oromoon murteessu sirna demokraatawaa ta'een sirna haqa ta'een gulantaa siyaasaa barbaadu Oromoo murteeffataa san annan deeggara.
akka nama argutti reef impaayera kun diigamuu qaban jedhee miti. Akka nama argutti warra impaayera kana jaaree wajjin haala amma jirurraa hoggaan ka'e biyyoota akka keessa dhimmaan jiraachuun hin danda'amu waan jiru ta'e. Baay'ee gaarii. Profeesar Asfaawumee gaaffichuma ilaalaatiinis tokko gaaffiin onlaayiniin ka'ee waboo akkamitti deeggaruu isa jedhu sana deeggaruu wanti qophaa'aa jiru jedhu isa jedhu sana. Lammata immoo al tokko Dr. Magarsaanii waan isaan jedhan tokko rakkoon Oromoo Itoophiyaadha. Rakkoon Itoophiyaa immoo Oromoodha. Edda rakkoon Oromoo Itoophiyaa ta'e yookiin immoo rakkoon Itoophiyaa immoo Oromoo edda ta'e maaliif nagaadhaanii isinis nagaan galaanuus nagaan galaannee maaliif galuu hin dandeenyu yookiin immoo lollannee maaliif hin dhuunfannu maaliif burjaajjoonna gaafa barbaanne achi haasofnee gaafa barbaanne achi haasofnee uummata burjaajessumaan barbaachisa daandii tokko irra karaa tooftaa siyaasaan adeemuun teeknikaaliidha wanta tooftaa jechaadha. Garuu itti galmi Oromoo Oromiyaa ta'uudha. Oromoo ta'uudha. Kanaaf akkamitti ilaaltume? Dura gaaffii waa'ee waboo anillee duraan qulqulleeffadhensee. Qulqulleeffataniitu. Garuu amma maal gochaa jirraa maal gochaa jirtuu kan jedhanatti fakkaata. Borumtaa kanallee gruupii tokko taanee akkaataa amma haala jiru kanaa fi akkaataatti waboo deeggarru walitti haasa'uudhaaf zuumiidhaan beellama qabna. Dubbiin kun amma onaatti amma ka'ee haasa'amu irra jiru hin haasa'amne amma garuu atteenshinii gaggaarii argachaa jira. Akka dhuunfaa tokkootti immoo waan hin godhu godheera. Kanuma baruu barbaade natti fakkaata namni onlaayinii gaafate. Gara fuulduraatti caalaa goonee warri karaa seeraa saalfatan akka Red Crossii tokko maybe yookiin immoo Red Crescent humne akka gargaarru maaliif namni achi madaa jira. Hin himamne malee waraana deemaa jira. Ofishaaliin ta'in malee in fact ofishaalii ta'uu danda'a waraana deemaa jira. Karaa lamaanuu namni madaa'uun mala gargaarsa hedduutu barbaachisa. Warrumti paasifist ta'anii ololaatti qawweettiin amannilee namoota madaa'an, namoota dheebotan, namoota achi keessa jiru kana gargaaruun seera lafaati. Anillee abbaa seeraa miti. Abbootiin seeraa kuni kanarratti na wajjin dhaabbattu jedheen abdadha. Waan Itoophiyaa rakkoo Oromoo, Oromoo rakkoo Itoophiyaa kan jette ganamaadhuma rakkoon guddaan kanarratti waggaa hedduu haarofneerra beekta. Ganamaadhuma tokkummaa definiishinii sanaatu bade. Akkaataa itti keessumaa warri baratee Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaa kana tiksu garreen isaanii amaaraa jechuuf xulfaateeti amaara hunda miti. Garuu amaarota keessa warri baratan warri heddumminaan tokkummaa kanatti amananii yaada kana gaggeessan akkaataa itti tokkummaa Itoophiyaa sana difaayin godhan hiikkatanitu ganamaadhuma isaa jallate. Amma kun danqaa ta'e Oromoodhaaf. Akkamittiin tokkummaa dura dhaabbadha jettee gadi baatee dubbatta. Namni akkamitti tokkummaa jibba. Tokkummaan gaariidha nama wajjin wal qixxee taatee wal kabajjee waliin hojjechuun guddina fida. Biyya baay'ee keessatti immoo argineera United Kingdom, United States of America, United even Europe. Unitiin gadhee miti by definition. Unitiin baay'ee bareedaadha. Saba wal jaallate, saba wal ulfina walii laatee waliin jiraatu keessatti. Uni unity isa kanaafidha carraa laanna. Isaan immoo unity isa kan Miniliksan. Isa fidanii seenaa Haile Sillaasee sirratti utubalsan. Aha, nutis nugota qabnaa, nutis abbaa gadaa qabnaa yoo jette lakkiin nugusa Itoophiyaa miti siin jedhu. Walqixxummaa sana definitionii dhuma tokkummaa sanatu isa lafarra hin jirre. Haala goonuree afaan keessa maal barbaachisa afaan Amaaraa jira. Tokkummaan kun immoo afaan Amaaraati malee akkamitti tokko taanadee afaan Amaaraatiin dubbannu ta'ee siin jedhu.
dhufanii lakkii lafa kee irratti anis mirga qabaa Itoophiyaadhaan lafa kee irratti waan barbaade bitadhaa warqee qabdu sirraan fudhadhaa jedhe. Akka ati kaaba dhaqxee waa tokko ijaarranne waa tokko bitamne sirni isaayyuu jiru ganamaa dhumtisaa yookiin immoo amantiidhaan si qabu namni keenya baay'een islaamadha. Dhaqxee bakkati hin bullefaa jira beektaa kaaba kana keessa bakkati masgiida faan ijaarrannetti faattu jira. Sana cuuccaa sirnuma isaatu dalga. Sirnuma tokkummaa sanaatu ganamaadhuma isaatu bade. Waggaa 30-40 tokkummaa isa nuti dikshinari irraa beeknu kan. Tokkummaa nuti biyya lafaa guddisaa jiru beeknu arginu kan. Itoophiyaatti yoo dhufe hammina hin qabnu rakkoo hin qabnu ammayyuu anaaf rakkoo mitisu. Hammina dhugaa isa lafarra jiru. Isa warri nafxanyaan tankoliidhaan aadaa isaanii diriirfachuu barbaadan miti. Ammas tokkummaa isa sana sitti fakkeessaniiti tokkummaa isa kan isaanii isa bitaatiin immoo jala kaa'u. Kuni nuffine beektaa kana kirikirii kana yeroo tokko waa'ee tokkummaa Itoophiyaa kana irratti ajandaa guddaa qopheessinee oosaa keessatti na yaadadha Biraanuu Naggaa dhufeyyuu. Haa muggunnu jennee kootu jedheen isa waame akka gaariitti muggunnee akkan ani yaadutti of jajjanaan jedheen malee nama wadde. Alfaatti ture I think. In fact tokko baay'een tureyyuu. Kanaafi amma rakkoon Itoophiyaa tokkummaan kun isaan tokkummaa isaanii kana hiikaa tokkummaa isaanii kana hin qajeelchan taanaan decolonization dhaadhee isaarra taa'uu waan qabuufi kanaafi maaliifi maqaa tokkummaadhaanidha ammallee kolonii sana gaggeessaa jiru. Nuffine nuti immoo kana nuffine waan wallaalanii yoo ta'etti hin barsiista garuu wallaalanii miti. Kanaafidha wal qabataadha isaan sila decolonizationiin xarapheessaatti deebi'uu qaba jedhe sana wajjiniin wal qabataadha yoo qalma jennee dunuunfanneedhuma tokkummaan barbaannu yoo jette argumentiidhaaf of salphista. Ammoo sana I don't care jettee yoo itti fufte sunis ani rakkoo irraan qabu garuu bakkan ani taa'ee loojikiidhaan argiyuu godhee tokkummaan biyya lafaaf gadheedha jechuun na rakkisa. Tokkummaa sanarra definiishinii isaanii sanatu sirrii miti sana agarsiisu sana saaxiluu nan danda'a. Sana immoo gochaa jiraanneerra amma sana gochuutu nurra jiraan jira. Tole gara dhumaatti dhufaa deemne ramee abboota shaale. Maal goona irratti deemna gimma. Yeroo baay'ee naasofnaa miidiyaa irratti yaada keenya hin dhiyeessinaa namooti garaagaraa yaada isaanii hin dhiyeessu jechaadha. Gaggabaabsinee maa deemnu sa'aatii dheeraa jalaa fudhadhee. Warri Abashaa Abiyyi amma Oromoo cabsetti amma waanuma fedheyyuu ennaa jaallatanii otoo hin ta'in waan amma inni kaayyoo isaanii bakka hin ga'eefitti Abiyyiin deeggara jedhanii miidiyaa irratti ol ba'anii amma sanaa isaaniitu jira jechaadha. Miidiyaa isaanii irratti ol hiriirsan jechaadha. Otuu Abiyyiin jaallatanii otoo hin taane otuma Abiyyiin jibbanii. Kun tokkummaa isaaniif ilaalchi isaanii ammam akka isaanii ol duukaa luuccessuu barbaadan agarsiisa jechaadha. Oromoon karaa Oromootiin hin nafidde rakkinni meeqayyuu dadhabinni meeqayyuu waan meeqayyuu jiraatu. Itti galmi qabsoo keenyaa sana taanaan gara sanatti ka'uudhaaf maal gochuu qabna amma? Maal gochuu qabnaan waan isa guddaadha. Tokko akkuma kanarraa dubbii kanarratti barnoota guddaa namaa kennuu kan danda'u kan Dooktar Bayyaan jedheeti itti biraan hin jiru. Dooktar Bayyaan maayilii dheeraa deeman akka dhaabaatti. Barnoonni isaan achirraatii baratanii nuuf kennaa jiran kitaaba ta'uu danda'a. Oromoo irraa barachuu danda'u. Negosheet godhanii waa tokko gochuuf karaa dheeraa deemame jechuudha. Oromoon hundi hedduun carraa guddaa kenneera sirna nafxanyaa kanaaf jechuudha. Garuu harqoonni gabrummaa inni gaafa 1931
Haayile Sillaaseen jedhe sun uummata subject ta'e sana jechuudha. Barnootni guddaan kan Dr. Bayyaan jedhan irraati kan argamu malu. Waan hundaa goone kan darbee dabarsinee tokkummaadhaanis jiraachuu hin danda'ama. Dimookiraasiidhaanis gara fuulduraatti ceenaa jennee karaa dheeraa deemnee tokkoon isaa hojjechuu didee. Ijaa kanaaf sirni amma Dr. Abiyyiin gaggeeffamaa jiru kun sirna Amaaraati. Namichi kun ajandaa Amaaraa yookiin Amaaraa keessa immoo isa nafxanyaa isa gaafa Minilik ejjete sana as fiduuf akka inni bahu waan inni godhurraa tokko baraa jirra. Kanaaf wanti godhamuudha malu gaaffii bu'uuraa isa Oromootti deebi'uudha. Kunis harqoota gabrummaa isa gaafa sana jarri seeraan labsanii ittiin as bahan sana ittiin biyyatti ijaaran sana otoon oksiin ijaaran sana cabsuudha. Afaan Oromootti deebi'uudha. Aadaa Oromootti deebi'uudha. Walitti hin galu kun yoo jarri tole jedhan malee. Afaan Oromootiin dubbachuun rakkoo waan ta'eef afaan Oromootiin barachuu dhaabne afaan Amaaraatiin barsiifna jedhanii immediately jalqaban gaafa aangoottas ciqan jechuudha. Kana kan godhaa jiru mootummaa Abiyyi. Kun abbaa gadaati jedhanii haasa'uun qaanyiidha waan ta'eef kanarraa Oromoon dhaabbatee mala mataasaa barbaadachuu qaba. Malli kun karaa kamiin dhufuu qabaa isa jedhutan deebi'a gabaabsee. Ani warra lolu waboo maalii jedhamee kan eegamu kun gowwummaadha jedheen argan. Hundumtuu waboo ta'uu qaba. Qeesonni, sheekonni, barataan, barsiisaan, hojjetaan mootummaa, dhiirri, dubartiin, dhiiraa dargaggoon, qeerroof qarreen marti diduu qaba. Gaafa isaan sirna diimookiraasii hordofnee mala diimookiraasiitiin mala seerri isaa hayyamuun heerri hayyamuun hin falmannaa jedhee Oromoon biiroo banachaa jiru dhaabonni siyaasaa nagaadhaan socho'aa jiran biiroon irratti cufamu waajjirri irratti cufamu ijoolleen biiroo keessaa qabanii gaafa hidhaman calluma jedhee Oromoon kan laalu yoo ta'e duuni inni guddaan sanadha. Salphinni guddaan sanadha. Sana dhiisanii bosonatti baqachuudhaan hin taatu. Achumatti falmachuun barbaachisaadha jechuudha. Akka gaafa 2015, 16, 14 waggoota 30 darban keessatti Oromoon falmachaa ture sanatti har'a deebi'ee falmachuu qaba. Kanaatti ulti wanti dhufu hin jiru. Bineensaan ilma keessa harkaa fuudhanii gaafa ajjeesan. Manaa fuudhanii carqiidhaan maranii balbatti os gatan. Maatii akka jirutti yoo ajjeessan ijoollee jalaa fixanii abbaa irraa fixanii salphina akkasii keessa yeroo Oromoon galu. Kanaa olitti wanti dhufuu danda'u hin jiru. Kanaa olitti dhufuu danda'a jedhee kan argu yoo jiraate OPDO qofaadha. OPDO'n salphina baachuu waan dandeessuuf waan akkasii kan ishee qofaadha. Oromoon calluma jedhee kan ilaalu yoo ta'e OPDO'tti gadi bu'eera jechuudha. Isa saalfabsan, isatti qaana'usan, isa jibbuu sanatti gadi bu'eera jechuudha. OPDO'f carraa kennuunsaa hubannaa guddaadha Oromoof. Waan guddaa raawwate Oromoon. Waan itti gaabbuun qabu. Oromoon dhiifama namaaf godha. Oromoon carraa kana yaaluunsaa gaariidha. Garuu gadhiisii kana itti gadhiisuu kana nuuf hin taane. Salphina nutti fide. Kanaaf kana warra bosonaatu fidaa yookiin immoo warra biiroo keessa warra guullalleetu rakkoo akkasii hiika jedhee kan laalu yoo ta'e Oromoon gowwummaadha. Biiroo isaa hojii isaa tikfachuu qaba. Siyaasa mataa isaa tikfachuu qaba. Diimookiraasii ofii isaa ejjechiisuu qaba Oromoon. Diimookiraasiin kun fagoorraa dhuftu. Mootummaan Itoophiyaa diimookiraasii baachuu akka hin dandeenye argite. Diimookiraasiin gaafatti dhiibde. Gaafa afaan keetiin dubbatte. Gaafa mootummaa kee dhaabbatte hin barbaadu. OPDO mootummaa OPDO'dhaan barbaadu jedhanii bara. Lammaa kaasanii ergamaa Shimallisiin gaafachi ka'an. Kanas ergisiisa jechuudha. Oromoo lakkii waraana galcheetanii nagaadhaan jiraadha gaafa jedhu waraanni kee hin galuu. Nagaadhaan jiraachuu hin dandeessu jedhanii loltoota kaampiitti galaniif summii gaafa kennan jarri kun nagaa akka isaan hin barbaadne otoodhuma nagaa barbaadne iyyuu hin ta'u dubbiin. Tola hin jedhani jarri. Akkasidha dubbichi. Kana attamitti falatti barbaadna kun kan qeesiif dhiifamu miti, kan sheekiif dhiifamu miti, kan dubartiif dhiifamu miti, kan dhiiraaf dhiifamu miti, kan ijoolleef dhiifamu miti, kan jaarsaaf dhiifamu miti. Hundatu qabsaa'uu qaba akka irratti jechuudha. Qeesonni sagannee gallaa achirraatti dubbiin ni kama jedhanii taa'uu qaban. Achitti mana isaanii keessatti miti kan sagaduu qaban. Adda babaayitti bahanii
labsuu qaban nagaa. Abbootiin gadaa achi bahanii waa'ee nagaa Oromoof waa'ee diimokiraasii Oromoof dubbachuu qaban. Sana booda abbaan gadaa kan hin goone abbaa gadaa Oromoo miti. Abbaan gadaa Oromoof nagaa Oromoof hin dubbanne, diimokiraasii Oromoof hin dubbanne, sirna haqaa Oromoof hin dubbanne abbaa gadaa miti. Qeesiin qeesi miti. Sheekiin sheekii miti. Yaa kanaaf kanadha kan ta'uu qabu. Yoo akkas goone qofaadha kan cabuu danda'u wanti kun hin jedha gama kiyyaan. Beekaan wallaalaan wanti jedhamu jiru kana booda. Biyya alaa jiraachuu, biyya keessa jiraachuu wanti jedhamu jiru kana booda. Hundi keenya waan gumaachuu qabnu gumaachuu qabna. Kanaaf rocket science miti wanti kun. Saayinsii baay'ee xaxamaa miti. Wanti nagaadhaan jiraachuu, wanti nagaadhaan ijoollee ofii baasanii galfachuun kun rocket science miti. Kun diimokiraasii barachuu political science university galanii baranii achirraatii eebbifamanii kan achirraatii garroobsan miti. Hin beekna uumamaan waan ta'eef hundumtuu kanarratti falmachuu qaba jedheen amananii gama kiyyaan. Tole obbo Dr. Bayyan, isin amma muuxannoo baay'ee qabdu. Qabsoo keessa turtan itti dabalisummaa Oromoo dhugaasii bifa garaagariitiin haala deemu sirriitti hubattanii saayikooloojii uummata Oromoo ilaaltanii walgahii garaagaraa geggeessanii hundi isaanii geggeessanii hundi keessanii isin immoo muuxannoo qabdu jedhanii namana. Kana booddee Oromoon amma yaadi deemaa jiru warri biyya keessa karaa nagaan deemanii geggeessan karaa barbaachisaa isaaniitti tolu. Waraana bilisummaa Oromoo jabeessuun importantiidha jedhaniitu yaadu amma miidiyaa irraa ilaalaan jira. Amma tun daataa isaa kolleekti godheeti about 90% harki 90 ol waa'ee waraana bilisummaa Oromooti kan inni haasa'u jechuun dandeessu jechaadha. Asirraa kan kompiitara kan biraarraan foloo gochaa jira waan namooti jedhan. So gara kana luucessuudhaaf egaa maal jettu akkamittiin harka ol qabannee waliin ka'uu nurra jiranii yaaddu. Hedduu galatoomi. Dura just qoosaaf waat gochuun barbaada. Abiy Ahmediin maal jedha abbaa gadaa jirra miti laayinirra. Jirra. Abiy Ahmediin abbaa gadaa jechuun ilma abbaa gadaa. Waan faranjiin misnoomar jechuun tokko. Waan tokko waan hin ta'iniif maqaa hin ta'iniif baasuu jechuudha. It's a misnomer. Abbaan gadaa jechuun Oromoo keessatti isa ummanni jaalatee filate jechuudha. Abiy Ahmed Oromoon hin filanne maqaan abbaa gadaa ilma abbaa gadaa jedhu sun isaanii malu I think yoo itti dhimma ba'uu baanne gaarii natti fakkaata. Faallaa waan Oromummaa fi Oromoon ta'eeti jechuudha akkasiisu. Nama akkasiin akkas jechuudha. Keessattuu nama akka diinaatti saba tokko irratti iyyafatee lola banee jiru irratti. Eegan kana jee booda maal gochuu qabna isa jiru kanaafi daayikootamiin warra qawween lolu warra nagaan lolu kan jedhu kana lamaan ammoo akka diinaatti akka walii diina ta'anitti ilaaluun Oromoo jidduutti hafuu qaba. Hundi mirga namoomaati. Karaa sitti fakkaateen, karaa siif aanja'een, kabajaa namoomaatiif, mirga ufiitiif qabsaa'uun mirga. It is a self-defense right. Ka Oromoo kun karaa fedheen haa qabsaa'u irraa self-defense ufirraa ittisuudhaaf. Garuu asirratti waan tokko kiliirii haa goonu. Karaa nagaatiin qabsaa'uun adda bilisummaa Oromoo kafaa'oon warra beekamanidha. Mootummaan kun warra diina godhatee biyya kiyyaa tiigaa jiru jechaadha. Warri immoo OPDO keessa taa'anii Oromoonni baay'een nuti sabboonnoodhaa karaa OPDO keessa teenyii nagaa finna jedhan isaan kanan dabalataa maa haasaan keenya. No. OPDO'n hin jiru baraarra. OPDO'n ODP ta'ee warra biyya bulchu keessa jaarmaa Oromoodhaa an jaarmaa Oromooti ofiin jedhu hin jiru. Bilxiginnaa kan jaare Abiyyi ammoo ani naashinaalizimii Oromoodhaa hin qabu jedhee meediyaa irratti dubbatee. So therefore, OPDO'n hin jiru, bilxiginnaa jira, bilxiginnaan ammoo kan yaada Abiyyi geggeessu jechuudha. Paartii abbaan irree tokko yaada isaa bakkaan ga'uuf jaarate bilxiginnaan. Maal yaadni Abiyyi? Itoophiyaa ajandaa piroojeektii Minilikii fi Haayisillaaseen jalqabanii karatti bakkaan ga'udha.
san keessatti immoo illuuzinii harmeensaa ati nugusa taata jetteen san yoo guutameef ati duba deebanatti hin fakkaatu. Yaanni kun illiitii bitakilliitii Amaaraatiif ta'ee jira. Hamma Abiy Oromoo irratti duuletti hamma Abiy sirna Minilik nan jaaratee murteeffate inni mootii isaanillee yoo ta'e Amaarni ta'e. Sun akkas achi keessaa sabboonota Oromootu jira jechuun baay'ina rakkisa. Maaliif warri achi keessa taa'ee hojjetu isaaf hojjeta. Warra duris gooftaaf hojjetu barate hedduun isaanii. TPLF hojjetu warra barate. Simpili gooftaa geeddarame. Gooftaan sun afaan Oromoo dubbatu dhabee it doesn't matter. Gooftaan sun akeeka saniin define ta'a. Akeeka inni qabuun define. Tallaaqa Itoophiyaa deebisuu isa jedhu sana. Tallaaqa Itoophiyaan jedhan sun ganaanawaa jedhan sun kareefu constitution Haile Sillaasee bara 1931tti kaa'e sana. Itoophiyaa Minilik jalqabe sana jechuudha. Nuuf ammoo sun Itoophiyaa gabroomsitu. So therefore humna achi jiru keessa hundinuu ajandaa kanaaf hojjetatti fudhata. Maal gochuu qabna? Tokkoffaa mooraa adda addatti yaada Oromoo baasuu Oromoon diduu qaba. Warra qawween lolu, warra nagaan lolu, reefu Dr. Asfaa Afgaar kaa'ee jira. Oromoon karaa fedheen haa lolu bilisummaaf mirga Oromootiif yoo lolu kaampiin lamaan kun akka diinaatti wallaalamuu qaba. Nagaa waan qabsaa'eef warra qawween lolu abaaru irra hin jiru. Duras dhaabbachuu irra hin jiru. Maal jechuu barbaade? Oromoon har'a wal hubannoo sabaa national consensus jaarachuu qaba. Maal irratti waliigaltee kana uummanna bilisummaa keenya deeffanna isa jirratti waliigaluu qaba. Qawween haa lolu, nagaan haa lolu, jaarmaa fedhe keessaa jiraatu nuti dura biyyaan nuun malaa bilisummaan nuun malaa biyya keenya irratti Oromiyaa irratti abbaa taane bilisummaa deeffanna kan jirratti waliigaluu. Eega kana taane booda kan biraa hunda wajjin dantaa waloo irratti haasa'uu hin dandeenye. Eenyi garagarummaa gartee ati warra nagaa ati warra qabsoo ati warra qawwee jedhu kana Oromoon waliin jechuu irra qabu hundi humna bilisummaati jedhee walii fudhatu qaba. Maaliif recolonize but empire geeddaramuu jalqabe dhaabanii deebisanii ajandaa 974 jalqabee kufe Itoophiyaa fooyyessu jalqabde lakkisaa duba deebisnaa jechaa jiran Abiyyifaan. Therefore, amma karollaa jirru anything against change, anything against democratization, anything against decolonization waan deemu hunda dura dhaabbachuu waan qabnuuf asirratti waliigaluu qabna. Oromoo waliigaluu murteessaadha. Oromoon wal bobuusee wal diineffatuun wal deeggaruu dhabuun kufaatii malee humna nun godhu. Tokkummaa waliigaltee kanaatu humna nu godhaa jechuudha. Karaa hundaan qabsaa'uunis mirga jennee fudhachuu qabna kan jedhu qabna. Maal gochuu qabna isa jedhu. Karaa biraatiin nuti akkatti hoggaa jennu immoo humnoota biraa ummatoota biraa rakkoo akka keenyaa qaban akka keenyatti gabrooman koloneeffaman wajjin hariiroo cimaa uummachuu fi walii tumsuun jiraachuu qaba. Kophaan jiraannu addunyaa kana keessatti uummata addunyaa hundaa wajjin hariiroo qabna jechuudha. Hariiroo nuti jibbinu hariiroo gooftaaf gabraa hariiroo cunqursaa fi cunqurfamaa abadan saniif jedhama. Hiree murteeffannaan kan nuu murteeffatu akkamitti jiraachuu akka barbaannu mootummaa akkam jiraachuu akka barbaannu eenyu jiraachuu akka barbaannu nuutu murteeffata Oromoon. Kanaaf laalcha bal'aa kan keessa Oromoon walii galuu qabaa yaada jiru qaba. Dhumarratti warra ala jirruuf warra daayaspooraa jirru kun daayaspooraan mariin akka irra jalqabnee gaariidha. Warri daayaspooraa jirrus sagalee tokkoon bilisummaa Oromoo deeggaruuf haalatti dandeenyu uummachuu qaba. Ala jirraa ambaasaadara uummata Oromoo ta'uu qabna. Karaa hundaan uummata Oromoo qabsoo biyya Oromoo biifee deeggaruu qabna. Haala nuu mijaa'een asis tokkummaan dhaabbachuu qaba. Oromummaa rakkan dhaabbate. Tokkummaan bilisummaa, tokkummaan kabajaa namooma keenyaa itti kissinu dhaabbatee qabsoo biyya keessaa deeggaruu qabna. Maal gochuu qabna ka jedhuuf I think deebisaaf biyya kana. Mamiin hin jiru hanga humna taanee hiree keenya murteeffannutti saniif qabsaa'uu qabnaa ka jedhu qaba. Galatooma.
Galatooma hundumti keessanii sa'aatii dheeraan isin jalaa fudhadhee egaa waa'een dhimma uummata keenyaa waan baay'ee waan haasa'amutu jira. Dhumarratti garuu qabxii hundi keenya isin yaadi keessan itti gara tokko itti luuca'e samaraayis gochuudhaa fi tokko bilisummaa yoo tokko goreen sirreessuu dandeessu bilisummaa Oromoof qabsaa'uun nama hundumaarraa barbaachisaa akka ta'e waraana bilisummaa Oromoo deeggaruun warra nagaadhaan immoo biyya keessaa karaa seera biyya sanaa hordofanii qabsaa'anis immoo karaa isaaniitiin qabsaa'uun wajjineffachuun hafuun waan kaleessa darbe waan kaleessa ta'e sanarraati immoo maal fe'e kan nuti baranne gara fuulduraatti akkamitti akka luuccuun irratti warri diyaasporaa jirru immoo qabsoo Oromoo kan ambaasaaddara ta'anii dura buutummaadhaan akka geggeessinu waliin haa kaanu kan jedhu irratti waan olii galee fakkaata. Dogoggore. Baay'ee gaarii. Yoo murtate otoo xumuriin pointii daqiiqaa tokko yoo fudhanne tokko lafa kaa'achuu barbaada. Tole jira. Waan baay'ee tuttuqne irraa caalaa haasa'uu danda'ama garuu ijoon dubbii akka atilee lafa kaa'atetti naa taatetti har'a dhaamsa tokko dabarfachuu waan hin barbaadu fira qabna biyya keessaa warra militarii amma leenjifamanii liyyuu haayil jedhamanii dararamanii Oromiyaa keessaa Havok jedhama. Ammas nama fixaa gidiraa guddaa gaggeessaa jiran kana keessaa meebii nama beektan qabdu, meebii fira qabdu. Yookiin immoo jaruma keessaa yoo garii nam tokko nama 500 ta'uu danda'a. Nu dhageessu ta'a jarana. Qawwee keessan sabatti hin galagashiinaa adaraa waaqa. Dhaqaatii saba keessaniif lola yoo loluun dirqama taate. Garaa laafaa didaa ajaja miti kun ajajameeni kan jedhu sun iddeen qabu mootummaa seeran beeknetu mootummaa safuun beeknetu si ajajaa jira ajaja kana didi waaqarrattis lafarrattis waan hin taanedha warri immoo achuma keessaa diina argitan saba keessan akkas dhaqanii gidiraa guddaa irratti agarsiisan kana warri hubattan immoo jara sana to'adhaa. Jara sanatti qawwee keessan galagashaa. Saba keessaniif ulfina kennaa. Kanumaan dhaammachuu barbaade. Isa kanatu tubteettaayyuu. Egaa galatoomaa Profeesar Asfaw, Dr. Bayyan, Obbo Tashaalee yeroo biraa akka walitti deebinu abdii guddaan qabaa wanti marii haasa'uun baay'eetu jira. Akkasumas hordoftoota keenya karaa miidiyaa Oromiyaa Neetwoork nu hordofaa jirtanii torbanarraa aartistoota Oromoo baay'ee wajjin bifuma wal fakkaatuun gara qabsoo Oromoo kana garamitti wal qabannee waliin deebisan jechuun sagantaan jira. Akka Central Time'itti akka Eastern Time'itti sa'aatii 2tti nu hordofaan isin jedha. Ani Salamoon Namarraati. Ammaaf maree keenya asuma irratti goolabaa galatoomaan jedhamu hundi keessa. Galatooma. Obboleeyyan koo hedduu galatoomaa Profeesar Asfaw Obbo Tashaalaa kanuu afeeres hedduu galatoomaa. Hundi keessan akkasuma. Galatoomaa. Good job, Solomon.